Ashama harka fuuni daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jenna. Kun qophii seenaati. Qophiin seenaa televizyiinii ONN torbaniin kan isiniif dhiyaatudha. Seenaa keessatti seenaa Oromoo, aadaa, duudhaa akkasumas biyya kanaa fi dhimmoota siyaasaa, hawaasaa akkasumas dhimma diinagdee wal qabatee yaada namoota dhuunfaa fi akkasumas hayyoota beekamoo ta'an walitti finfinnee yookaan cuunfine kan isin biraan geenyudha. Qophii seenaa keenya har'aa keessattis egaa keessummaa tokkoon qabaa. Keessummaan keenya immoo dhimmoota waqtaa'u keessumaa aadaa, duudhaa fi siyaasa Oromoo fi Oromiyaa akkasumas biyyattii kana guutummaatti kan adeemaa turee fi amma immoo maaltu adeemaa jira, maaltu godhamaa jira ka jedhu mata duree nagaa fi tasgabbii dhabuu Oromiyaa fi furmaanni isaa maali ka jedhu irratti dhamarenna. Keessummaan koo har'aa nama haaraadha televizyiinii ONN'if jechuudha. Biyya hambaati jiru. Keessummaa koo kanaan isiniin barsiisu. Keessummaan koo daqiiqaa murtaa'eef of ibsaa mee daawwattoota keenyaaf. Maqaan koo Dassaaleny Nagarii Guyyoon jedhama. Oromiyaatti dhaladhee barnoonni koo soosiyooloojii digirii jalqabaan qabaa. Mastersiif PhD ko social workidha. Yeroo baay'ee yuunivarsiitii irratti barsiisaa ture. Namoonni baay'een I think miidiyaa kanaafis haaraa miti. Erga biyya galee jechuu kiyya. Erga biyya galee miidiyaa kana irratti dubbanne malee miidiyaa kana irratti yeroo dheeraa dubbachaa ture. ONN yeroo ijaaramee kaasee. Akkas jechuu kiyya. Ani hojiin koo ammas barsiisummaa biyyattis barsiisaa dhuman ture. Jimmaa Yuunivarsiitii barsiiseera. Addisaa Yuunivarsiitii waggaa 8 barsiiseera. Biyya kanas ergan dhufee amma waggaa 9. Waggaa 9 kanayyuu asuma barsiisaa jira yuunivarsiitoota garaagaraa keessan barsiise. Hojiima koo sana keessan jira jechaadha. Baay'inaan kanan barsiisu waa'ee imaammataa, waa'ee maatii, waa'ee daa'immanii. Waa'ee hawaasummaa irratti waan laallatu hundumasaa karaa adda addaa amala namaa faanas wal qabatee barsiisaa jechaadha. Fayyaa ta'a Dooktar Dassaaleny. Egaa ani beekaman kana kaase malee egaa durumaa himuun abbaatii yoo himate gaariidha. Waan ofii jechuu maafi. Rakkoon qabu. Sagantaa keenyatti haasennu kallattumaanii kabajamtoota daawwattoota keenyaa nu faana turan. Har'a kan irratti mari'annu waa'ee dhimmoota nagaa fi tasgabbii dhabuu Oromiyaa fi biyya kana keessatti mudateen rakkoolee jiran. Hundeerraa maddi rakkoo maali? Saniif immoo furmaanni isaa maali? Rakkooleen hawaasummaa irra jiru, diinagdee irra jiru, siyaasa irra jiru akkamitti furamuu kan danda'u jedhu irrattidha kan nuti mari'annu Dooktar. Mee maddi rakkoo yookaan nagaaf tasgabbii dhabuun Oromiyaa keessatti keessumaa waggoota 50-60 asii Oromiyaan ilmaan Oromoo haga isaaf danda'ameen kallattii garaagaraan qabsaa'aa jira. Garuu nagaa fi tasgabbii waaraa biyyattii kana keessatti fidamuun hin danda'amu. Mee maddi rakkoo kanaa maal jettanii yaaddu Dooktar? Gaafichi gaafii baay'ee bal'aadha. Wanta daqiiqaa muraasa kana keessatti haasa'amee xumuramuu miti. Ijooma ijoorraa dubbanna. Namni karaa adda addaa tilmaamuu danda'a. Kun tilmaamuuf kan nama geessu tokko haala siyaasa biyya sanaa, bulchiinsa biyya sanaa yookiin impaayera sanaa akkamitti akka inni ijaarame irraa ka'ee yoo waan tokko ijaarsa bade yeroo hunda rakkataa deema. Ijaarsa baduu irraa ka'uu danda'a. Ijaarsa baduu jechuun wanti ijaaramuu hin bada jechuuf otoo hin ta'in akkitti ijaarame, akkitti galteen ijaarsaaf funaaname rakkoo akkasiif karaa bana. Maaliif yookiin karoora isaa irratti dogoggora qaba yookiin yeroo galtee walitti fudhatanii rakkoo akkasii uuma. Kanaaf inni guddaan rakkoon biyya sana duwwaa miti, impaayera sana duwwaa miti. Akkuma addunyaatti iyyuu kan waanumti rakkoo uumu yeroo hunda siyaasadha. Siyaasni yeroo ijaaramu manaa ka'a. Mana keessaa ka'a. Manaa yeroo ka'u jechuun namni aangoo wal agarsiisuu barbaada, humna wal agarsiisuu barbaada.
guddaan xiqqaa irratti dhiirri dubartii irratti dubartiin dhiira irratti mana keessaa ka'a. Kun dhaqee hawaasa keessatti calaqqisaa hawaasa irraa dhaqee biyyatti ce'aa. So amantii keessatti mul'ata, dinagdee keessatti mul'ata, barnoota keessatti mul'ata, seera keessatti mul'ata. Kun hundumtuu achi ka'ee yoo guddachaa deemu dhaqee iddeetti waliirra galanii naamusa irratti walii galanii lafa kaawwachuu dadhabu jechaadha. Maaliif hundumtuu akkasatti fafakkaatetti tilmaamaa deema. So haala impaayera sanaa yoo ilaalte ijaarsa irraatti hundee isaa irraatti rakkoo qaba. Akkitti ijaarame namni baay'ee waan beeku waan irra deebi'ee haasa'uu qabu miti. Impaayerri sun sobarratti ijaarame gabaabamatti. Wanta sobarratti ijaarame. Fakkeenya kaasuu dandeessa waan baay'eetiin. Barnoonni isaa sobaa, dinagdeen isaa sobaa, waanuma hin qabne qabaa jedha. Maatiin isaa sobaa, jaalalli isaa sobaa. Irra darbee immoo sobni immoo yeroo baay'achaa deemu maal fida? Jibba fida. Hin sodaataa, hin jibba jechaadha. So sobni dhaqee wal ijaaree soba tokko otoo fooyyessuuf jedhanii soba biraa sobuu otoo deemuu dhaqee jibba fidaa, sodaa fidaa. Namni isa dhadhagee sirrii see yeroo fudhatu hin sodaata jechaadha. Kaanii jibba yeroo fidu immoo namni walii galuu dadhaba jechaadha. Kanaaf jeequmsa walitti fufaa ta'e kan inni uumu tokkoffaa sobaan soba sirreessuu dhaqu dhugaarra taa'anii haasa'anii mari'atanii sirreessanii gara fuulduraatti fooyyeffatanii deemuu waan danda'an dhiisaniiti. Sobichuma sana irra deddeebi'anii amansiisuu yaalu jecha. Inni dhaqee nama waliif hin galchu. Namni yeroo hedduu kan walii galu sobarratti illee walii galuu danda'a baay'ee namni. Garuu akkaataatti soba sana amansiistuutu murteessaadha. Dhugaan isa tokkoof ta'ee isa tokkoof dhugaa miti. Kun immoo maaliif akkaataan inni itti himame, akkaataan inni itti barate, akkaataan inni itti guddate, akkaataan inni itti arge wanti waliin fakkaatu. So waanuma ijaan argu tokko irratti wal falmuutti deebi'a jecha. So yeroo wal falmuu irratti deebi'u rakkoo guddaa uumee hawaasni hariiroon hawaasa gidduu jiru jeequmsatti deema. Wal tuffachuun hin dhufaa, wal xinneessuun hin dhufaa, garee tokko caalchisanii kaasuun keessaan dhufaa, isa kaan ofitti qabuun hin dhufaa, isa kaan ofirraa qabuun hin dhufaa. Yeroo kana ta'aa deemu inni achi qabame immoo ofirraa faccisuutti ceehaa, ofirraa faccisuutti yeroo deemu jeequmsichi kontiinees ta'aa jechaadha. Gabaabsee himuuf malee seenaa tokko tokkootaatiin kaanii ila bara akkasii akkas ta'ee jedhee dubbachuun hin danda'a. Namaaf kanumatti xinnoo galata inni dheen kana filadhu. Kuni madda rakkoo siyaasaati yookaan immoo siyaasni rakkina godhachuurraa akka ka'ee gaaga'amni hammi kun dhalateedha kan isin naan jechaa jirtanii. Wantoota kanaaf immoo akka sababaatti kan komataman eenyu faati qaamoleen fakkeenyaaf siyaasa keessatti tarii akkuma isin kaastanii isa tokkoof sobanii isa tokkoof immoo sobumaan akka dhugaa fakkeessutti ilaalama. Garuu waan kun furmaata ta'a. Gara fuulduraatti immoo akkasiin deemamee furmaanni waaraa dhufa. Moo ammas deemee rakkoon kun dhalee waan biraa hin fidu. Kanaaf maddi rakkoo sanaa siyaasa erga jenne qaamoleen sanatti itti gaafatamuuf deeman eenyu ta'uu qabu. Egaa kana keessatti hundumatu gahee qaba. Inni sobames inni sobes. Inni sobe akka isaaf mijaatutti waan tokkoon hojjetadhee maybe positive jedhee yaaduu danda'a. Inni sobame garuu wantichi akka soba ta'e yeroo balu irratti gaaffiitti kaasa. Hin gaafata yoo xiqqaate yoo violent illee ta'uu baate gaaffii makaasa. Maali kun dhugaadhaa jedhee gaafatee ka'uuni wanticha challenge godhee ka'a. Waa itti gaafatamummaa boodatti dhufa. Impaayera Itoophiyaa gaafa ijaarame laal akka itti ijaarame inni jalqabaa namni baay'een karaa adda addaa ibsuu danda'a. Seenaarraa waaqayyootu biyya kana uume jedhamee ka'e. Agartee amantiitti geeffame. Sana booda namni biyya kana uume bulchu immoo waaqayyo irraa ergamee jedhame.
Agartee nama waaqa nama hundumtuu uumamaa akkatti uumamu ni beeka. Namni amma yeroo durii kana gaafachuu dhiisuu danda'a. Har'a garuu yaa not true jedhee jala dhaabata. So waaqayyo irraa ergame inni si bulchu kuni. Kanaaf aangoo isaan gaafate. Namichi garuu soba isaa itti fufa. Agartee ati immoo gaafatiin siin jedha. Yoo gaafatte waaqayyo faana walitti buutaa siin jedha. Kanaaf gahee kan taphate siyaasatti aansee amantii jecha. Akka amantu waaqayyoon amana namni. Waaqayyo waan gaarii hojjetan. Waaqa fuulduratti sobanidha. So namnichi maqaa waaqaatiin qabatee siyaasa isaa uummata keessa akka qabu. Lammaffaa barnoota. Barnoonni gahee guddaa taphateera. Soobduu baay'ee oomishe. Barnoonni kan inni oomishe keessa amma nama waan sadi barsiisa barnoonni in principle. Tokko ogummaa barsiisa. Ogummaa ittiin waa jijjiirtee addunyaa jijjiirtee ofii keefi ittiin jiraattee nama kaaniyyuu jijjiiruu dandeessu. Dinagdeefis oomishaafis waan barbaade teknooloojii biraa itti oomishuu dandeessu ogummaa si qabsiisa. Lammaffaa namaaf akkatti yaadan namaaf akkatti oolan gaarummaa akka oolan inni yoo ani gaarummaatti ooltu kun nama jaallachuu nama kabajuu nama ulfeeffachuu kanatti bartu aadaa namoota hawaasaa sana akkati promote gootu hawaasa keessaa baates ta'uu iddoo biraas haa ta'u kabajjee ilma namaa akka namaatti kana barsiisa. Karaa biraa garuu inni tokko hubannaa kenna. Hubannaan kun baay'eensaa iddoo biraarraa waan dhufeefi uummaticha keessaa waan hin baaneefi barnoonni akka namni individuaalii ofiisaa akka qittuu lafarraa citte akka lafarraa citteetti akka yaadu lafa kaa'a. So namni kun maal godhaa yeroo achi baratee bahu namni hin beeka dheewaa yaaduuf namichi hin beeka jedhamee taa'e kuni waan mataa isaa keessa jiru waan yookiin addunyaa faana wal qabatu waan addunyaa faana wal faallessu namatti himacha. Inni kun irra deddeebi'amaa gaafa deemu maal ta'a jaa waan addunyaarraa cite tokko si godhee ofiisaas yookiin sobas qaba dhugaas qaba wal makee wanta adda addaa qabatee deema. Wanta nama jiruuf jireenya namaa faana riyaalitii lafarra jiru faana waliin qabanne wayii lafa kaa'aa deema. So fakkeenya barnoota Itoophiyaa sana yoo fudhatte namoota goota hin taane goota godhee himee uummata namoota beekumsa hin qabne beekaa godhee lafa kaa'ee namoota aangoo hin qabne aangoo kennee uummata immoo aadaa qabu safuu qabu wallaalaa godhee kaa'ee isa akka kanaa namoota sadarkaa hin jirre otoo namni lafarra wal bira jiru qotee bulaan biyya sanaa immoo eessayyuu dhagee naannoo kamiyyuu hiyyeessa waluma bira jira lafuma qotee jiraata horiitiin qota sangaatiin qota garuu qoteen biraa deebiraa akka inni fooyya'aa ta'e qoteen biraa deebiraa immoo akka inni dadhabaa ta'e gatiinni warra mootiitti afaan warra mootii dubbatuuf akka inni fooyya'aa ta'e inni kaan immoo akka inni wallaalaa ta'e akka kanaatti kaa'e barnoonni gahee kana taphateera soba kana oomisheera. So rakkoon suni amma namni baay'ee bal'aadha kanaaf dubbichi kana iddootti hin dhumanin siin jedhe kanaaf rakkoon siyaasa amantee barnoonni biyya sana rakkoo har'a keessa jiru kana hundasaaf madda eenyutti gaafatamaa isa jetteefi kun it's a long story ni gabaabsee himuus hin danda'u. Waan ani isa kana quba walitti qabaa sana ta'a dhugaan hedduu namaan jiru amma wanti rakkoo ta'e tokko waan inni argu sobarratti solii galuu dadhabne dhugaarratti solii galuu dadhabne agartee kanadha rakkoon sobarratti solii hin gallu dhugaarratti solii hin gallu kun sobadhaa jennee walii hin gallu kuni dhugaadhaa jennee walii hin gallu kuni jechuun riyaalitii adda addaa qabnaa jechaadha uummanni adda addaa. Riyaalitii adda addaa kun immoo kan uumame aadaaf safuu uummatoota keessaa waan baheef inni kaan immoo karaa siyaasaa karaa amantee fi karaa barnoota kan itti fe'amedha. Fakkeenya Oromoo yoo fudhatte Oromootiin nan fudhama.
Oromoon safuu qaba, sirna gadaa qaba, waan akka walitti himu qaba, ijoollee akkatti guddisuu qaba, oomisha akkatti oomishuu qaba, horii akkatti horsiisuu qaba, qonna akkatti qotu qaba, muka faanallee mukuma daggalaa mureen gatu akkatti muka bira darbu qaba. Yoo mukni illee karaa irratti jigee cabsee kutee hin darbu, karaarraa akkas jallisee darba malee kutee hin balleessu. Maaliif hiika qaba? Horiin yeroo bishaan dhuguuf namni yeroo bishaan dhugu eenyu akka dura dhugu kana safuu qaba. Har'a hoo hangafaa quxisuu seera qaba. Har'a Oromoon achi jiraa inni jedhu eenyutti gaafatama ta'u warran sila sii kaase administration politics amantaa barnoonni kana hunda isa han iddoo bakka isaa jiru jiran xinnoodha. Inni kaan garuu karaa karaarraa kakkaate Oromoo nama har'a yeroo walitti haasa'u riyaalitii mataa isaa uummachuu sadarkaa irratti ga'uu ga'e. Inni kun wanti inni fidee warra kana sadantuu dhiibbaa uume. Amantiin amma yoo itti himaa hin lallabaa lubbuun kee achi galta as galta jedha. Karaa biraa immoo siyaasa jedha amantiin. Siyaasa jedha. Amantaa isaa kamiyyuu haa ta'u hanuma hundaati. Siyaasa jedha. Walirratti olola. Waaqayyo karaa isa duwwaa akka jiru hima. Karaa kana duwwaa dhugaadha. That means karaan inni biraa yoo jiraate illee sobadha jechuun himaa jira. Maaliif qopheessaa jira namni waaqni gara sanaas jira waaqni gara kanaas jiraallee jedhee akka yaanne inni sun dogoggora balleessisa jedhu himachaa. Amantii kamiyyuu yoo ilaalte karaan waaqayyoo karaa tokkittiin karaan anis itti hime kana duwwaadha. Inni kuni biyya sanattidha hanni baay'atu. Iddoo kaan garuu yoo ilaalte hin argina. Kitaaba tokko qabatanii warri naannoo sanaatti jirani asuma duwwaadhaatiin jedha. Iddoo kaan garuu wal kabajanii inni kun dhugaadha yoo amante fudhu jedhanii hansa sanaas garuu akka jiru respect godhuufi. Yeroon kana jedhu waliin kabajanii maalii jechuun warri kana keessa fayyadamanii karaarraa kaachisan ni jiru. Baay'eetu jiru. Inni kun itti gaafatamummaa eenyu fudhata? Warreen manneen amantaas wal gaafachuu qabu. Warreen mana siyaasaas wal gaafachuu qabu. Keessumaa barnoonnis of gaafachuu qaba. Egaa dhugaadha akkuma isin kaastanii barnoonni kana tokko faayidaa akkuma qabu karaa biraa immoo wantoonni inni harkisee deemu waan ammarra jirru kanaa fi faaktarii yookaan immoo sababadha. Naan jettaniitu dhuguma waan ilaalaa jirru keessa tokko garuu mee gara mooraa qabsoo Oromoo kanatti haa dhufnu. Akkuma isin jettanii rakkinni yookaan maddi rakkoo biyyattii kanaa siyaasa. Saniif ammoo namuu waan danda'uun kana dura waan isatti fakkaateen bara teekinooloojiin hin jiru. Bara qaroominni akkasiin babal'anne keessatti namuu waan isaaf danda'amu ta'een rakkoo siyaasa kanaaf furuuf yaaleera kallattii. Oromiyaa keessattis biyya Itoophiyaa kana keessattis bifa jaarmayaatiin bifa nama dhuunfaan bifa waldaa hawaasummaa uummatee waan naaf baasa jedhuuni qabsaa tureera. Garuu jijjiirama waaraa fiduun hin danda'amne. Guutuu akka biyya kanaatti yoo ilaalle bakki nagaadha jedhamu hin beeku xiqqoodha jechuun ni danda'a. Garuu rakkoon numa jira. Rakkoon battalumatti maa baduu qabaa ka jedhu irra hin jirru. Garuu rakkoon kan durii caalaa'uu daran babal'atte. Fakkeenyaaf sadarkaatti amma isin waa'ee barnootaa kaaftaniif hin kaase. Barnoota sadarkaatti amma hawaasni biyya kanaa yoo xiqqaate waa irraa hubachuu danda'u irratti sadarkaatti qaroomina idil addunyaa keessatti of argaa jiru kanatti namni rakkoo siyaasa biyya kanaa furuu dadhabuun gaaffii namatti ta'a. Inumaa immoo gara Oromootti yogguu dhufnu waggoota 60 uummanni Oromoo waan isaaf danda'ameen qabsaa'eera. Qabsoo hidhannoo adda addaa gaggeesseera. Bifa waldaa wal gargaarsaan jaarmiyaa tolfatee sirna kana yookaan sirna bara durii sana maqsuuf waan inni hin goone jiru. Garuu haga har'aatti haga amma jirru kanatti rakkoon Oromoo keessaa hin baane dooktar. Kanaaf mee baratti teeknooloojiin akkas gurguddate baratti hayyuun Oromoo meeqa jira jedhamu irratti rakkoo kana furuu maaf ulfaateedha gaaffiin keenya. Rakkoo amma namni barateera
nama baafee amma namni carraan barnootaa asuma teenyee carraa barnootaa argachuu dandeenya galata modernizeeshinii yookaan ammayyummaan kun carraa akkasii kenneera garuu of keessatti deebinee waan baranne waan sammuu keenya keessatti kaawwanne guddanne sana gaarummaatti hiiknee rakkoo saba keenyaas ta'e kan biyya kanaa furuuf nu rakkiseera. Kun maaliif ta'e galu? Well, ani egaa barsiisaadha waa'ee barnootaa irratti haasa'uun natti tolas. Barnoonni rakkoon barnoota maaf kana ta'ee ta'e waan namni baratee fi waan namni irraa barnoota irraa eegu garaagara ta'e. Barnoonni nuyi baranne kun waa'ee Oromoo miti. Barnoonni namumti Oromoo ta'es eenyus ta'ee kan inni barate kan bocamee lafa taa'ee kaarikulemii biyyoota biraa kaarikulemiin baay'ee murteessaadha. Eessaa ba'a kaarikulemiin duudhaa hawaasaa keessaa ba'a. So kaarikulemiin amma impaayerri sunis ta'e eenyumtu addunyaa kanarratti fayyadamtu kaarikulemii kolonaayizeroonni ofii qopheessatanidha. Isaan guddatanii warra guddatan biyyoonni guddatanii wanta isaan dabarsuu barbaadan hojjetanidha. Amma nuti itti fayyadamtoodha malee warra ofii qopheeffate miti. Hannamaatti fayyadamne. Itti fayyadamtoota. Sanuu namichi kun uf jijjiireera gara kanatti ceeheera jedhanii waraqata itti lallaataniiti nama sana booda gatii waraqatichaa immoo miindaa akka itti kaffalanii ittiin akka jiraatu godhanii akka inni konverti ta'u. Baay'ee hidden biizinesii qaba barnoonni. Gadi fagoo kan ta'e. Amma Oromoo isa jettu kana Oromoo isa kamiin nuti haasofnu. Oromoon akka Oromootti the whole complete picture of Oromummaa qabatee jiru. Isa kam duudhaa isaa, safuu isaa, amantii isaa, waa hundumaa Oromoo kana kan qabatee jiru muraasa baay'ee xinnoodha. Inni kaan adeemsa siyaasaa, adeemsa dinagdee, adeemsa walitti dhufeenyaa lookaalii biyya sana keessaa, biyya sana alaa, internaashinaalitii waan ta'uufiitiin jijjiiramee waa meeqa ta'eera. Bahan inni barate waa'ee Oromoof rakkoo haa hiikoo otoo hin ta'in akkumatti jeneraalii rakkoo hiikuu waan barsiisu natti fakkaatu barumsi yeroo baay'ee gaaffii gaafachuu barsiisa yeroo baay'ee. Namoota baay'eetu gaaffii gaafata akkamitti deebisan garuu namni baay'een hin beeku. Naanis dabalataanis kanuma keessatti hin baradhe. Waan keessa bilisa ta'uu hin qabu. So barachuu keenya sana akka fooyyonetti akka nama hunda caallu kanatti namatti himuu barbaada. Isaanis akka kanaatti akka himnuuf nu qopheessan yeroo barnoota kana laatan. So namni hundumtuu waraqata isaa laaleeti sadarkaa bara isaa eeggatee lakkaawwateeti ani amma kanaan beekaa jedhee ilaala. Waa'ee Oromoo garuu amma sanaa beekaa. Jiruuf jireenya uummata sanaa odeessuu danda'anu atuu isa arginurraa garuu keessa guddannee. Sirna Oromoo keessa fakkeenyaaf gadaan umuriitiin wanneedha. Umurii koo tokko amma 8tti ani sirna gadaa sana barachaan guddadhe yeroo dhiira taatu abbaa gadaa ta'uuf leenji'aa beekumsa naannoo keerraa ka'uu bartee waa'ee mukaa, waa'ee bineensaa, waa'ee maatii, waa'ee ollaa, waa'ee warraa, waa'ee isa ammallee ganda jedhan kana warra ebaluu warra eenyuu jedhama. Kana hundarraa ceetee waa'ee gosaa, waa'ee sabaa achi immoo addunyaa baratta akka seera gadaa Oromootti. Nuyis akkasii miti hin baranne. Namni baay'een isa miti hin barate. Kan inni barate namni akkaataatti tokkoffaa of jijjiiru barate. Hundumti keenya of jijjiirre. Afaan ittiin baranne baay'een isaa ammallee xinnoo fooyya'uu yoo haa ta'u malee afaan Amaaraatii warra durii. Inni immoo waa'ee Oromoo keessa jiru. Yeroo himan iyyuu mootiin eenyu akka ta'e, gootni eenyu akka ta'e, isayyuu gara kaaba namni lolu goota yeroo nama lolu yeroo hunda nama loluun akkamitti nama barsiistaati nama hawaasni guddatu tokko waa'ee lolaan barsiistu be. Nuyi amma hin beeknu warri kaabaa yeroo hunda akka wal lolanitti beekna ijoollee isaanii. Yeroo hunda akka wal lolan waraanni bakka sanatti akka hin dhibne amma booda dhufee qe'ee keenya iyyuu dhufe malee nuti irraa baree waraana sana piraaktisaa godhu. So anyhow barnoonni kana fide. Barnoota komachuu duwwaa miti garuu nu immoo erga barree hubanne ufitti deebinee kaarikilemii Oromoo fakkaatu lafa keenyarra
Fakkeenya injineering jenna. Injineeringiin faranjiin lafa kaawwatte akka biyya isheetti mana ijaartuu nooraa ijaartuu irraa ka'eeti diizaayin ta'e. Nu biratti inni akka obbo Disaasaan fa'aa manatti ijaaran akka obbo Qalbeessaan fa'aa maagaraatti hojjetan. Nooraa hojjetanii gara beekumsaatiin jijjiiramee kaarikulamiin injineeringii biyya keenya akka sanaatti ta'eera. Oromoon yeroo ijoollee guddisu odaa jala taa'ee maaliif sarkiliitiin taa'a jennee ilaalle isa kana gara sanatti jijjiirreerraa nuti. Isa jedhu gaaffii kaasaa fi kanaaf nama barate inni jette kuni bu'aadhas itti nyaatee buluuf baay'een isaa itti nyaatee bulu ittiin jiraanna kunoo. Hundi keenya iyyuu jireenya gaarii nuti jennu safartuun keenya maal akka Oromoota fakkaatu osoo hin ta'in akka isa warra nu barsiisee sana isa fakkaatu. Uffanni keenya akkatti Oromoon jirbii dha'u sana osoo hin ta'in isa maashiniin faranjii maashiniin jirbii hojjetu jira isa guddisne. Isa sibiila tumtuu jedhee akka xinneessu inni isa guddisuu hin dandeenye. Agartee hin jijjiirre ol hin kaasne barnoonni nuyi baranne sun. Namoota tumuu hin gadi xinneessa irraa nyaata ittiin hojjetata beekuun mootichi mataansa garuu hin xinneessa kana barsiise barnoonni. Uffata abbaan keenya haati keenya akkatti ofitti oolbatan kana akkasittiin godhamu inni itti himna gaafa galu garuu warra keenyatti akkitti isaan godhan sun sirrii ta'uu danda'a. Hiikas qaba garuu nuti immoo akkasittiin uffatamu akkasittiin deemamu maali safartuun keenya isa barre sanatti safarsiisuu barbaanna. So kanaaf rakkoon Oromoo kuni bal'aadha. Kan Oromoo qofaa miti gaa kun addunyaa irratti mul'ata. Haa ta'u malee kan qabsoo keenya waggaa dheeraa keessatti namni akkasatti fakkaatee lolee falmee karaa qabsiisuu yaalee inni jedhu dhugaadha. Yes yaalame milkii malee immoo akka hafettis haasa'uun xurume. Baay'ee milkaa'eera qabsoon Oromoo. Maaliif akka inni ittiin kana jedhu duraan warri Oromoo jibban warri Oromoo gabroonfachuu barbaadan akkitti isaan itti dhufanii haalli uummata Oromoo kun safuusaa kana ilaalanii akka isaaniif mijaa'utti ofitti madaksaniiru. Namoota ofitti madaksanii keessaa baafatanii isumaan isa rukutaa turan. Isumaan isa reebaa turan. Ammallee isumatti jiru. So isaan kana keessatti maal godhu? Nama Oromoo keessaa jajanii ofitti fudhatu. Diinagdeetiin qabatu. Beekumsa qabda jedhanii isa akkama kunoo digirii maastersii PhD jennu kanatti badhaasu. Yookiin jeneraal yookiin koloneel jedhanii aangootti ilaala. Caasaa isaanii keessa gashuu jechaadha. Isa Oromoo bira otoo ta'e abbaa gadaa, abbaa seeraa, abbaa loonii, abbaa maalii ta'a ture sila. Akkasiin jiru hirkaa balleessan agartee. Hansaanitti galchanii caasaa isaaniitti isaanis immoo koppii addeetii godhan qabu. Akka isaatti sirriitti koppii godhanii maaliin isaan faanayyuu fakkaatu inni waan biraati. Garuu akka kanaa godhanii Oromoo keessaa kaachifatanii nama ta'e madaqfatanii apiroochiin jara sanaayyuu warra Oromoo hacuucu kanaayyuu akka sirrii ta'e Oromootti akka himutti qopheessa. Inni kun Oromoon yeroo dhimma isaa gaafatu dura dhaabata. Jara caalaa isatu dura dhaabata. Kanaaf qabsoon Oromoo kun amma kana turuu keessatti isa kaan achi as deeffataa, isa kaan ofitti deebisaa, ofitti qabaa, isa kaan immoo malteesaa jallinasaa akka inni ofitti cimsatu, Oromoo irratti cimsatu iyyuu gochaa deema. Maaliif Oromoon akka barbaadutti geeffachuuf yeroo jiru diinni immoo isatti fayyadame mala isa qixxaatu, isa madaala jedhee yaadu Oromootti kaawuntar nama Oromoo keessaa ofitti madaqse kanatti fayyadame kana geessise. Kanaaf dhumarratti amma waggaa ja'an kanaan kaasuu barbaada. Inni darbe seenaadha. Wanta argaa deemne isa itti deebina isa kan waggaa ja'aati asii qabadheeraa dhiifama doktar. Isatti deebina. Egaa isin akka jettanitti maddi rakkoo siyaasadha. Siyaasni immoo faaktorii adda addaa qaba. Keessatti akka komatamu dhaabbileewwan adda addaa namni dhuunfaallee akka komatamu keessatti naa kaastanii jirtu. Haa ta'uutii amma Oromoon waggoota 60 ammoo bifa gurmaa'een bifa caasaa tokkoomen jechuun nama dandeessisa. Waan isaafii galuun fakkeenyaaf bifa jaarmiyaatiin dhaabbileen siyaasaa Oromoo waggoota hedduu lakkoofsisantu jiru. Amma fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo fudhachuu dandeenya, waldaa Maccaa fi Tuulamaa fudhachuu dandeenya. Sana durallee Oromoon akkuma isaafii
aanjaheen gurmaa'ee qabsoo kana gaggeessaa ture. Yeroo sanas kan nama dhibu namni baratee hin dhibamne akkuma isin jettanii garuu nama rakkoo hawaasa isaa ilaalee furmaatatti kennudha maddi rakkooti. Haa ta'uti mee gara siyaasaatti haa dhufnu amma. Gara siyaasaa keessaa immoo dhaabilee siyaasaa biyya kanaa keessaa kan Oromoo haa fudhannu. Adda bilisummaa Oromoo erga hundeeffamee kaasee sagantaa siyaasaa ifa ta'e qabaatee biyya kana keessas biyya kanaatti achettis deemee sochii qabsoo adda addaa gaggeessaatu tureera. Kana keessatti akkuma isin kaastanii jijjiiramoonni gurguddoon dhufaniiru. Har'a Oromoon Oromoo akka jedhee adda diinaa fuulduratti of jaju ka taasise jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo fi jaarmiyaaleen hawaasummaa Oromoo sababa diddaa yeroo sana didaniif kana kireeditiin laachuun dirqama maaliif sadarkaa har'a jirru kanarra hin geenyu ture sila bitamanii hafuutu ture. Haa ta'uuti yoo kana ammoo as adeemaa erga dhufee erga walitti itti ta'u keessumaa bifa jaarmiyaatiin namni waan isaaf danda'amuun deeggaree qabsoo erga jalqabee kaasee inuma qabsaa qabsoon hin dhaabbatu dhugaadha. Qabsoo kana keessatti carraawwan hedduutu mudatee ture dooktar. Egaa isin caalaa beekuu dhiisuu danda'a. Maaliif yerootti Oromoon hiree isaa murteeffatee biyya kana waliin jiraachuu danda'u. Yerootti carraan Oromoo tokkummaan Oromoo itti dhugoomuu danda'u carraa 3-4 kaasuu dandeenya. Akka jaarmiyaatti keessumaa jaarmiyaaleen siyaasaa socho'aa turan biyyattii kana keessatti qabsoo hadhooftu qabsoo hidhannoodhaan gaggeessaa turaniiru. Qabsoo hidhannoo gaggeessanis dhumarratti erga waan yookaan goolii yookaan galii isaanii jalqaba manaa bahanii erga harkatti cabbatachuuf ka'uu kaanii yerootti of harkaa baduu jira. Kana keessatti ammoo akkuma amma kaafne gaaga'amni namoomaa jira. Gaaga'amni siyaasaa, jiruuf jireenya hawaasummaa, diinagdeen hedduutti manca'u agarra. Dogoggoroota kanarraa ammoo ammallee egaa as dhufne yoo as siiqne immoo bara gita bittaa wayyaaneetii kaasnes dogoggoroonni akkasii kun yerootti mumudatantu jiru dooktar. Maaf kanarraa barachuu dadhabe Oromoon ka jedhuun Lukaas ta'e. Well, isa kaan itti deebinee dheeni. Yeah, very great. Yeah, dhugaa. Ilaa qabsoon Oromoo gaafa jalqabee duraan faca'aa ture. Bifa faca'aatiin hedduma isatti toleet akka dhuunfaatti, akka firaatti, akka warraatti namni falmaa ture. Waan Oromoon iyyuu haasofne jira. Fakkeenyan sii kaasa. Amma akka caasaa amma jiru kanaatiin yoo laalte godina jedhamee isa beekamuutiin yoo kaase Gujiin sii fudha. Isa kaan beekna waan ta'eef Gujiin sii fudha. Oromoo keessaa Gujiin gaaf tokko jennaan gaaf tokko sirna impaayera Itoophiyaan fudhanne. Namni waa'ee isaanii waa hin dubbanneef hin dubbadha Gujii keessaa fuudhee. Hin fudhanne. Garuu waa'ee Gujii namni dubbatee beeku hin jiru. Gujiin gurmaa'ee nama 5-nis, nama 10-nis, nama 20-nis amma Moqaadishootti deemee meeshaa hidhatee loluutti ga'eera. Hin lallabamneef. Kuni maaliif hin kaasa? Akkuma kana bakka Shawaa jedhamu kana keessa gara Kaaba Shawaa, Lixa Shawaa, Wallaggaa, Arsii mamanca'aa ta'eetiin lolaama ture diinam fudhanne. Waan isaaf hin taane qotee bulaan Oromoo beekumsa qaba baay'ee beekennitu jennu barumsaan mitan safaru. Beekumsi namni kan beeku Oromoo keessa hayyuu baay'ee barumsaan miti. Falmaa ture. Haa ta'u malee gurmaa miti akka Oromootti. Gurmaa waan hin turreef gurmeessuun dirqama yeroo sanatti namoonni isaaniif gale hubatame kan akka Maccaaf Tuulamaa ijaaramanii adda bilisummaa Oromoo ijaaranii adda bilisummaa Oromoo akka dhaaba siyaasaatti qabsoo kanaa fi karoora baasee goolii baasee eessa akka ga'u uummanni yoo bilisoome fi biyya walaboome isa jedhu lafa kaa'ee ka'e. So amma gaani carraa baay'ee darbe isa jettu ani madaallichi xinnoo isaa sirreeffamuu qaba. Hin dabarre. Maaliif ta'e uummanni Oromoo hin bilisoomne ammayyuu. Bilisoome jechuuni kaayyoo kanatti uummanni amane itti qabsa. Namoota muraasatu jalqabe. Namoonni muraasni kuni suuta namni Oromummaa isaa amma balfuutti ga'eera beek. Sana deebisanii Oromoodha jechuun ufitti boonaa gochuuni waan guyyaa tokko, waan ji'a tokko, waan waggaa tokko, waggaa 10 miti. Namadha. In guddata. Guddina qaba. Namni umurii akka umurii isaatti beekumsa wal qixxaataan qabu. Ijoolleen ammuma isheef umuriin ishee gahu fudhatti.
Inni guddaan immoo ammuma isaatti. Hundumtuu bilchaataa deema malee takkaatti. So uummanni Oromoo bilisummaa isa jedhu kana isaaf qixxee hin hubanne. Inni qabsaan lubbuusaa itti laatee aarsaatti kaffalee saba koof haa darbu yoon du'e saba koof haa darbu jedhee itti seene. Amma isaaf galee sun of laatee itti seene. Inni kaan immoo halaala taa'eet beeka. Agartee halaala taa'ee arga. Kanaaf qixxee jecha bilisummaa qixxee nu hubatu. Fakkeenyaaf qabsoomni warra jedhan si kaasa. Dhaabbilee siyaasaa. Adda bilisummaa Oromoo waggaa dheeraaf qabsaa'ee amma 91tti adda bilisummaa Oromootu ture. Oromootiin bakka bu'ee ofii bakka buusee yeroo jennu booda dhaabbileen siyaasaa 5 ta'anii dhufanii jedhame odeeffame. Ifiloo maali abaa'oo tokkummaa maaleen jedhamu tokkichummaa maqaa adda addaa qaban 5 ta'anii dhufan. OPDOs egaa akka han Oromootti yoo lakkoofne jechaadha. 5 ta'anii dhufanii. Gaafa dhufan sana Oromoon isaaniiyyuu hin beeku baay'eensa. Kana hundaaf bu'uurri adda bilisummaa Oromooti. OPDO TPLFitu fedha ishee akka eeguuf afaan Oromoo namoota dubbatan qopheeffata. Isaan baay'een beekanii Oromoo kana baay'ee mayyuu gad fageenyaan waan hubatan mitiidha kan isin jedhamu. Exactly. Fakkeenyaan si kaasa. Bilisummaan si fudha jechuma bilisummaa. Abbaa OPDOtiin yoo fudhatte amma bilisummaa jechuun OPDOf afaan Oromoo dubbachuu caasaa mootummaa keessa biiroo qabaachuu ta'uu danda'a. Akka kanaatti hubata. Kanaa ol bilisummaan jira itti maqu. Because isaan miti abbaan kaayyoo kana. Garuu jechicha dhagahanii Oromoo biratti fudhatama argachuuf haa ta'u. Good example namoota leadership kaasuu dandeenya. OPDOti warri jalqaba bu'uureessa keessaa nama Abbaa Duulaa Gammadaa. Abbaa Duulaa Gammadaa har'a akka Oromoon jirtu kanatti bilisoomeera eessitti himuu danda'a. Because kanaa ol hin beeku waa'ee bilisummaa. Isaaf kun bilisummaadha. Maaliif akkaataa kaayyoo dhaabasaa kanadha. Akkaataatti dhaabbateenidha. Akkaataan inni itti dhaabbate kana garuu bilisummaaf mitan inni dhaabbate. Waa'ee bilisummaa adda bilisummaa Oromootiin morkuuf jecha qabsoo bilisummaa Oromoo keessa warra jiran morkuuf jecha waan dhaabataniif isaaniif bilisummaan afaan Oromoo dubbachuu ta'uu danda'a. Caasaa mootummaa keessa jiraatanii waa hojjechuu ta'uu danda'a. Sanaa ol hin jiru jecha. Waa'een uummataa miti isaanii. Waa'ee namoota dhuunfaa afaanichaan dubbatan biiroo keessatti ittiin hojjetamu kana ta'uu duwwaa. Kanarratti dhaabachuudha. Qabsoon bilisummaa Oromoo waa'ee kanaa duwwaa miti. Qabsoon bilisummaa Oromoo uummanni sun bilisoome kan jedhamu waan isaaf ta'u ufiisaa beekee irratti murteesse kan ollaa isaaf ta'u ufiisaa beekee murteessee kennuu danda'u jechaadha. Malee isaaf safaramee karaa biraa kennamee amma bilisoomteetta wanti jedhamu bilisummaa miti. Firiidamiin akkas miti. Hiika adda addaa akka laatamu kana kan taasise movement jecha. So namni amma nuyi qabsoon kuni yeroo meeqa gufate fakkaachuu danda'a. Maaliif expectationii baay'eetu tura. Yeroo kana Oromoo mootummaa qabachuu qaba. Organizationii nuti jennu kuni deeggarsa hammamii qaba. Uummanni hammam isa hubateera. Uummanni hammamtu jala hiriireera. Kaayyoo sana hammamtu beekeera. Baay'een isaa akkoo sympathizeriidha malee sirriitti waa'ee makaayyoo adda bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo namni baay'een beekaayi. Waruma keessa jirre jedhu mee gaafume maaluma jechaadha siif bilisummaan jedhii mee gaafu ati gaazexeessaadha. Mee gaafu bilisummaan sumaaf maalii jedhii mee gaafume. Riisarchii guddaa irratti hojjechuu dandeessa. Uummanni keenyi waa'ee bilisummaa qixxee hin hubanne. Hin galleef. Fakkeenya mana barnootaa ijoollee mana barnootaa jirtutu haasaa waa'ee bilisummaa bilisummaan maali siif jettenna kaarikulamiin isheen ittiin barattu anis ittiin barsiisnes ittiin barannuti waa'ee Oromoon fakkaanne keessa hin jiru waan Oromoo darbee yoo fakkeenyaan barsiisaan suni gototeetti galchee malee amma modda'u kaarikulamii keessaa baasaa jiru. Inni yeroo xinnoo tokkoof kaarikulamii Oromoo akka fakkaatuuf yaalan tokko garuu kaarikulamii Itoophiyaa irraa tiraansileet godhan tokko yeroo mootummaa ce'umsaa isa duraa inni ammam akka jijjiirame ilaali. Fakkeenya goota yeroo fudhatan Abdiisaa Agaafa maal Oromoo warra tatta'an maqaa keessatti dhadhaan kitaaba keessatti amma isa keessa haqanii baasaniiru. So bilisummaa sana uummanni ammam hubannetti
qabsoon suni gufate jechuu hin dandeenyu. Maali? Qabsichuma deemaa jira. Hin tirate malee hin dhaabanne. Expectationiin keenya garuu jira. Expectationiin nuti qabnu waan nuti eegnu jira. Amma Adda Bilisummaa Oromoo dhufee achi ga'e jechuun biyyuma qabatee waa gochuu qabaa isa jedhutu jiraachuu danda'a. Uummatni lafa jiru kaayyoo sana qabatee dhimma sana qabatee dhimma koo ta'ee hiree koo murteeffadhe jedhurra hin geenye taanaani orgaanaayzeeshiniin tokko qofaan waan tokko gochuu hin danda'u. Uummatichi burjaajessituun iddoo baay'ee jira waan ta'eef diinnis immoo ammuma ati asii achi jettu amma sanaa amma ga'u qabeenya impaayericha hanuma kee fayyadamee sitti duulaa jiraachaa. So qabsoon kuni qarraan darbee isa jedhu ani yeroo baay'ee hin bitu. Maaliif ani kun akka ilaalcha kooti. Ilaalcha keessanii dhugaadha. Ilaalcha kooti qabsoon kuni hin tirate malee ammayyuu ganaadha. Ganaadha ammayyuu. Hin fagaatan. Manii isaan rukunnee jechuudha. Eengee gana. Fayyaata gara waan yaada keenya olumatti sassaabbachaa adeemnu sa'a keenya waliin kan itti aanu waa'ee qabsoo kanarraati erga kaaneeti yookaan erga dubbachuun oollee dhugaadha qabsoo dhaabileen siyaasaa akkuma isin kaase gaggeessaa turan faayidaa guddaa argamsiiseera. Manii isaa rukuchuu fi dhiisuun waan biraadha. Garuu har'a sadarkaa irra jirru kanarratti akka nuti dhaabbanni akka saasofnu kan nu taasise keessaa sochii qabsoon Oromoo irra gahee agarsiisa. Kuni haa ta'uuti inni sila isin jechuu barbaade amma namni akka jaarmiyaatti ittitee jaarmiyaa jala sassaka jaarmiyaa jala galee waan barbaade waan isatti dhagaame irra dubbachuu danda'a amma dhaloonni namni. Diduu danda'a. Waan itti kennames tolee fudhachuu danda'a. Kanaaf dhaloonni amma waa irraa barachaa dhufeera. Amma dhaloota yeroo isiniin jedhu sadarkaa amma jirru kanarratti jechuu barbaade. Maal isinii kaasuu barbaadeen amma jaarmiyaaleen kun erga keessumaa hundee isaanii gad jabeeffatanii imaammata isaanii guutuu addunyaatti erga beeksifatanii karooraaf kaayyoo isaanii miseensotaa fi deeggartoota isaanii erga barsiisanii inumaayyuu qabsoo taakkuu meeqa tarkaanfachiisaniiru gara inumaayyuu immoo sirnoota garaagaraan dhiibamanii kan ba'anii biyyoota ollaa keessatti kan qabsaa turan har'a harkaan kenninu jedhanii waan dhufe walumaan uummata keenya walumaan simanna jedhanii har'a dhaaboleen siyaasaa biyya kana keessatti dhufanii waan isaaniif danda'ameen socho'aa jiru. Waan akkuma danda'aniin jechuudha. Sana keessa guutummaa isaa gadi galuun barbaadu. Garuu kan ammoo bifa jijjiiramaa fi bifa qabsoon Oromoo haaromeen yookaan immoo bifatti sochiin siyaasa Oromoo ol guddateen sadarkaatti aanutti ol guddateenidha jedhetaniin yaada. Kanaaf waggoota ja'asii Oromoon sirna biyya kanaa keessatti waan isaafii malu, bakka isaafii malu, qabeenya isaafii, galii isaafii malu hin arganne jechuudhaan kaabaa kibbaa dhaaba siyaasaa otoo hin filatiin hayyuu siyaasaa, hayyuu seenaa, hayyuu seeraa otoo hin jedhiin wal dhageettiidhaan yookaan immoo sadarkaatti tokkummaan Oromoo ittite jedhamuun qabsaa'ee yerootti tokkummaa isaa agarsiisuuf yaale yerootti akeeka qabsoo sanaallee uummata isaa barsiisuuf itti yaale daran kan nama jechisuudha. Garuu kana keessatti wanti nama dhibu ammoo kan durii caalaa gochoonnii fi hammeenyaan adda addaa Oromiyaa keessa jiru. Fakkeenyaan isinii kaasa Dooktar. Bara 2018 sirni gita bittaa wayyaanee yogguu cabu yookaan aangoon wayyaaneen biyyattii kanarratti qabdu yeroo kufu yookaan gadi aanu Oromoon hedduun bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa as bahuudhaan dhaabileen siyaasaa biyyoota ollaa turan as seenuudhaan qabsoo karaa adda addaa gaggeessina, qabsoo karaa nagaa gaggeessina jechuudhaan as dhufanii yeroo tokkummaa isaanii mul'isan ture. Inumaayyuu immoo sirni haaraa EPRDF yookaan immoo addawaawiin yeroo wayyaanee ofirraa darbatu ilmaan Oromootu aangoo qabate jechuudhaan ilaalcha siyaasaa isaanii cinaatti dhaabanii bifa tokkummaa isaanii cimsuun hafuurri wayii tokko turte waggaa tokkoof wayi. Kana keessatti qoonni amma isin kaastan Adda Bilisummaa Oromoo, Paartiin Koongirensii Federaalaa Oromoo, dhaabileen siyaasaa biyya kana keessa jiran
kan kanaan dura hidhannootiin illee socho'anii as galan hunduu yeroo sana bifa tokkummaa qabuun socho'aa turan. Garuu hin bullee hin oollee waggootan jaas garuu Oromiyaa keessatti wanti ta'aa jiru, wanti adeemaa jiru. Kana jechuun hin dandeessisu. Kun immoo maali? Kanaafi amma yoomuun kun yoomiif barachuun kun yookaan siyaasa kanarra diddiibiin hojjechuun yoomiif firee furmaanni isaa kan jedhutu yaada gamanaa waan qabu kan. Great. Look, wanti ani jechuu barbaadu tokko as keessatti. Qabsoo bilisummaa Oromoo kana addi bilisummaa Oromoo faana haasa'een beeku. Darbiitu dhufe malee. Kana underline goonee jala kaa'uu qabna. Oromoo faana directly addi bilisummaa Oromoo yeroo isaa fudhatee kanaafan siif qabsaahaa. Kana kaayyoon koo, kana galiin koo, kanas si fayyadaa keessaa filadhu isa jedhu carraa argate addi bilisummaa Oromoo uummata Oromoo fuuldura dhaabate yeroo inni haasa'e yeroo xinnoo. Haa ta'u malee waa'ee qabsoo bilisummaa Oromoon baay'inaan kan inni dhagaye diina qabsoo Oromoo irraa. That is what I want to underline. Kanan jala muruu barbaadan Oromoonis akka hubatu barbaadan. Diina qabsoo Oromoo kaayyoo adda bilisummaa Oromoo distorti godhee kan himaa ture tokko Wayyaaneedha. Akkatti Oromoon wal dura dhaabachuu danda'utti, akkatti Ormi Oromoo dura dhaabachuu danda'utti yoo akkas taata. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessa jiraachuu hin dandeessu abaaboon yoo Oromoo bilisoomse. Kana eenyutu Oromatti hime? Oromoon iyyuu baay'een saka kanatti akka amanu kan godhe diina qabsoo Oromootu waa'ee kaayyoo adda bilisummaa Oromoo otoo abbaan isaanii himatiin isa caalaa hime. Kana immoo maaliin godhan? Miidiyaatiin, caasaa mootummaatiin, Wayyaaneen kara goote, Wayyaanee qofaa miti. Warri qabsoo keenya dura dhaabachuu danda'an immoo ittuu akka isaanitti fakkaataniif uummata keenyatti lallaban. Inni kun anan jala muruu barbaadee fi ammatti yeroo kaastu addi bilisummaa Oromoo firiidemii argatee akka yeroonni dhufee biyya sana keessa ga'u maaliif jeequmsi maraachuutti ga'u ta'a beektaa? Akka inni dhugaa sanan himneefidha. Dhugaan sun Oromoo bira akka hin geenyeef 91 irratti wanti ta'ee inni asirratti carraa dhabe jedhu carraan sun Oromoo darbe jedhee namni illee haasa'u barbaadu. Sobadha diinni akka Oromoo fi kaayyoon kun wal biran geenye waan afuurseef. Ammas 2018ttis yeroo addi bilisummaa Oromoo dhufee uummata isaa bira gahu karaa adda addaallee haa himamu malee directly addi bilisummaa Oromoo uummata Oromoo bira dhaqee biiroo banatee kaadiree isaa bobbaasee uummata Oromootti qeeroonni itti hime baay'ee xinnoodha. Inni iyyuu darbiitiin dhaga'uutiinidha. Uummanni kun amma adda bilisummaa Oromoo kan inni jaallatu. Darbiitiin dhugaa dhagahe jaallateeti. Uummanni kun dhugaa waan jaallatuuf adda bilisummaa Oromoo jaallate malee addi bilisummaa Oromoo directly uummata Oromoo faana yerootti bal'inaan haasa'e hin qabu. Bilisummaa ofiisaafiyyuu argatee uummata isaa maaliif diinni qabeenya qabuun fira qabu hundatti fayyadamee gorsa qabu hundatti fayyadamee jallina qabu hundatti fayyadamee akka addi bilisummaa Oromoo kaayyoo isaa uummata Oromootti hin himneef jala dhaabate. Sanarraa kan ka'e 2018 irratti fakkeenyaaf addi bilisummaa Oromoo gaafa galu uummanni miiliyoona 5 ol gaafa bahee simatu hin maraate diinni. Diinni inni guddaanaan Oromoo nama saba biraa miti. Naftanyaa jechuun Amaara jechuu miti. Ophii ijoolleen dabalata. Maaliif nama qawwee qabatee uummata gabroomsu jechaadha naftanyaan. EPRDF jechaadha. EPRDF isa jalqabaaf inni lammaffaa. Isaan kun dursanii jala dhaabatan. Karaatti cufan. Uummanniif kaayyoon kun akka waliin argine godhan. So maal ta'e jechaadha. Uummanni inni dhagahu isa Ormi waa'ee adda bilisummaa Oromoo lallaba. Fakkeenyaaf mootummaa PP kana isa Oromoo irratti hojjetu. EPRDF isa jalqabaa isa Oromoo irratti hojjetu. Mootummaa Oromoo ta'e. Yoo barbaadan yoo OLF mangisti jetti miti Amaar. PP kana yoo ONG mangisti jechaan turre.
Maaliif afaan Oromoo waan dubbatan afaan Oromoo adda bilisummaa Oromoo faana waa wal qabatuuf jedhanii waa yaadaniif kun duuladha. Akka kaayyoon sun hin milkoone duula ta'eetu warra diinaatiinis warra diinaan madaqee fudhatameetiinis ololli kun ta'e. Isaan sun immoo jara sana biratti jaalatamu warri barbaadan Oromoo keessa warra afaan Oromoo dubbatan kaan akka maraqqanuu ta'ee bilisoomni irrayyuu jee. Bilisummaan isa kanadha isaaf. Agartee inni sila sii kaase bilisummaa Oromoon qixxee hubateera inni siin jedhu kana. Isaaf bilisummaan kana. Garuu miidiyaarra waan jiruuf nama burjaajessee taljaajesse karaarraa kaachise. Inni tokko immoo biiroo waan galeef ofiisii waan hoogganeef bilisoomni irre. Mootummaan kun mootummaa Oromooti. Kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo nama dhuunfaa tokko aangootti baasu yookiin aangorraa buusuu miti. Uummata tokkotti xiyyeeffatanii uummata sana balleessu akkas miti. Mana ofii ijaarrachuu jechaadha. Namni mana ijaarratu manni inni dura ture haa diigamuu jedhee miti. Miti akkas miti. Oromoon biyya koon ijaarradhaa yeroo jedhu biyya mataa koon ijaarradhaa. Inni dura ture yoo barbaade taafufu yoo barbaade diigee haa filatu. Filatu jechaan mana filuu jedhama yoo dur mana diigdee ijaartu mana filuu jedhu warra kee. Mana sana haa filatu haa sirreeffatu. Garuu hiree murteeffannaa uummata haa kennamu. Ani mana koon ijaarradhaa. Mana koo keessatti seera kootiin jiraatta. Seerri koo immoo nama wal qixa laalu qabeenya koo irratti ajaju abbaan barbaade hamman barbaade kennu dhorkachuu han jedhu hin qabu baay'ee. Dhorkachuu miti kaayyoon. Namni wal qixxummaatiin wal madaaleetiin akka ilma namaatti seera sanaan duudhaa isaa eegee safuu isaa eegee itti fayyadamuu akka danda'u gochuu waliin hojjetanii guddachuu waliin hojjetanii jiraachuu nagaa walii qabaachuu waan gaarii walii faarsuu waan hin taane immoo of keessaa hir'isuu balleessuu isa jedhudha malee warri ebeluu haa badan nuyi haa jiran fedhu hin qabu kaayyoon bilisummaa Oromoo hin qabu waan akkasii warri dogoggorsanii himan dogoggorsanii yeroo himan immoo jeequmsicha ammaa kanatti fufsiisaa jechaadha. Inni amma arginu kuni biyyee namni Oromoo ta'uusaa baay'ee beeka har'a. Haa ta'u malee Oromummaa sanaaf galtee ta'ee haan hojjetu meeqa? Sana gumaachaa jira. Irratti dhimma isaa ilaalaa jira. Har'a koo qeen hundumtu goolamaa jira. Qee goolamaa jiru kana otoo dhuguma Oromummaan jiraate waliin dhaabatee firri firarratti akkan yoollee loluu baate dhiisaa jedhee waliin dubbatee dhimma kana quuqamee walirraa hambisa. Gargaarsa walii godha. Tumsa walii godha. Waliif iyya. Walii dirmata. Akka yeroo qeerroon bilisummaa Oromoo 2013 kaasee 2018tti ture sana uummanni sun dhimma tokkoof dhaabata ture. Suni yoo dhimma tokkoof dhaabate addi bilisummaa Oromoo achi taa'ee hojjechaa gaafa kashalabbeen keessa galtu karaa rakkata. Hin bittinnaa. So kanaaf addi bilisummaa Oromoo qabsoosaa himeeraayi daayirektirii uummatichatti dubbateeraa carraan argan. Kaafaa'oon inni uummata keessa ture siin kaasa. Kaafaa'oon uummata keessa ture jennee yaaduu dandeenya. Carraan arganne beek kaafaa'oon sunuu hin arganne dubbatee hin ibsanne. Amma Oromootiin kaafaa'oon maal go'a Oromoof otoo itti gaafate nama meeqa sitti himame waa'ee kaafaa'oo jiraachuu isaarraan kan hafe maali kaayyoon kaafaa'oo itti Oromoo meeqa sitti himame. Sitti himama uummanni kun beeka kaafaa'oon jiraachuusaa Profeesar Mararaan hoogganuu isaarraan kan hafe maal godha kaafaa'oon otoo itti Oromoon beeka. Waan isaan beekan mootummaa didanii maalii didanii isa jedhu warri mootummaa kaafaa'oo irratti ololan beekuu danda'a. Isa yaadachuu danda'a maaliif ganamaa galgalatti himu waan ta'e. Kanarraan kan hafe Baqqalaa Garbaa hidhameera maalii isa jedhurraan kan hafe maal beekamee uummanni Oromoo waa'ee kaafaa'oo. Kaafaa'oon maal godhaaf Oromoo? Mee maal buusa? Maal faayidaaf qaba? Faayidaan qabu jechuu koo miti. Uummanni kun faayidaa orgaanaayizeshinii kanaa beekee faana rakkataa. Namoonni rakkatan jiru warri hubatan warri galeef. Warri kaan uummanni maajoritiin akka orgaanaayizeshinii kanaaf hin tumsaa. So uummata keenyarra dura kan dhaabate qabsoo sana inni sobichiin dura jalqabarra sii kaase sun wal utubee
uummata keenya sadarkaa burjaajessuu irra ga'e nagaa dhoowwee si kaasu dhimma nagaa kana irrattidha inni si kaasee silaa Oromii akkuma isin kaastan mootummaa Oromooti mootummaa Oneg yookaan mootummaa ABO'ti jechuunidha kan barrajee Oromillee asiyas kan inni sodaatu sodaarraa kan ka'edhan jedhan akka kiyyatti. Haa ta'uti hin oolle wanti sodaatame suni walamantee dhabuun keenya gaagama guddaa nu kaffalchiiseera doktar. Mee anoo walumatti qabdanii akkanaa kaastanii fi lola amma Oromiyaa kana keessatti deemuun tokko tokkoon komata. Inni tokko isa tokkootiin isatu balleesse jechuun walitti yeroo quba qabantu dhagahama. Gaagama hamaa Oromiyaa keessa amma jiru kanaaf eenyutu keessa harka qaba. Dhuguma mootummaa fi qaama hidhatee yookaan waraana bilisummaa Oromoo qofatu badii geessisaa jira. Moo akkuma mootummaanis takka takka qaamolee hidhatanii yakku biyyoonni alaa harka keessa akka qaban akkasumas immoo waraanni bilisummaa Oromoos immoo meeshaalee gurguddaa ammayyaa hidhachiisuudhaan waraana Oromiyaa keessatti adeemsisa jechuudhaan dabareen wal yakkan qofa moo qaamni biraa Oromiyaa keessatti gaggeessaa jira yookaan kan harka keessaa qabu jira jettanii yaaddu jira maali? Inni kun gaaffii ulfaataadha. Hundumtuu riyaalitii mataa isaa. Yaaduma mataa keessanii fi yaada koo akka inni siyaasa biyya sanaa amma naa galte xinnoo isheetti ammuma naa galte. Amma argetti siyaasni biyya sanaa sobarratti ijaarama. Siin jedheera. Sobaan fooyyessu. Sobaan fooyyessuu dhaqee soba biraa dhala. Rakkoon amma impaayera sana keessatti kanatti wal xaxaa jiru soba tokko sobaniit isa sana fooyyessanii sobuu dhaqu. Isa sana bas fooyyessanii sobuu dhaqu. Malee dhugaa himanii asimarratti mee haa ga'u jedhanii wanta hiika laatanii darban namoota argeen beeku. Yoo sobduun inni tokko irraa ka'e sobduu caalummoo dhufee aangoo qabata. Kana fakkeenya si kaase Mangistuu Haile Maariyaam sobaa ture. Achi Mallas Zeenaawii dhufe. Mallas Zeenaawii bareecheso. Soba Mallas irratti yuun beektu. Bareecheso shira qaba. Inni ijoolleen Mallas guddise immoo caalaa soban. Amma waraana bilisummaa Oromoo goolaa jira jedhee inni haasa'u kuni gatii afaan Oromoo haasa'uuf malee garee Mallassfaa sanadha. Garee Mallassfaa lafa kaa'an sanatu jira. Afaan jijjiirraa. Quba walitti qabuu kana inni guddaan. Inni mallattoo ittiin jireenyaati. Sarvaayivaal makaanizimii isaaniiti. Sobdee jiraachuu. Ummatoo jarri sun hin gooman malee. Jarra PP jedhanii maqaa jijjiirratan kun ODP'n yeroo dhugaa ilma Oromooti akka Oromootti nama dhugaa jaallatu uummata hawaasa dhugaa jaallatu keessa baay'ee ta'e akkuma addi bilisummaa Oromoon galeen. Biyya impaayera sana yeroo galan koo dhaabilee siyaasaa baay'eetu biyyatti gale. Fiigee wal cabsee gale. Qeerroon gaafa mootummaa EPRDF mootu. Maaliif wal caccabsee gale? Waa of harkaan qabu hundisa. Adda bilisummaa Oromoo qofaa tokkitee qaamni sadaffaan bakka jirutti malee mari'annee hin galuu waan jedhe orgaanaayizeshinii tokkiteedha. Tokkitee sanuu itti iyyanii jedhanii maraatanii abbaan gadaa akkamitti jaarsummaa ta'a qaama sadaffaa ta'a Oromoo mitiin dhimmi adda bilisummaa Oromootti qabsaa'u koo isa laallata. Jaarsa ta'uu hin danda'u abbaan gadaa. Haati siiqee jaarsa ta'uu hin dandeessu. Maaliif? Yookiin ABO'oof loogdi yookiin OPDO'oof looga. Kun dhugaan galchu akka Oromootti. Niyuutiraalii miti jechaadha. Niyuutiraal kan jedhamu qaamni sadaffaan biyya biraati. Addi bilisummaa Oromoo kana gaafate. Kana gaafate agartee akkaataan inni jeequmsi sun tatta'ee walii garuu rukuttaa adda addaa ta'e atleast agriimentii tokkollee lafa kaawwatee kan biyya seenee adda bilisummaa Oromooti. Maaliif addi bilisummaa Oromoo wanti har'a ta'aa jiru kun fagootti waan argeef dubbate. Dhaaba siyaasaa biyya sana impaayera sana jiran keessaa dhaaba siyaasaa lamatu siyaasa sirriitti beekama. Kun ilaalcha kooti. Ilaalcha keessana jiru. Namni dogoggortee taa'e lama sirriitti siyaasa beeku. Tokko TPLF tokko adda bilisummaa Oromoo. TPLF siyaasa sirriitti beekti garuu shiraan deemti.
Adda bilisummaa Oromoo siyaasa sirriitti beeka garuu shiran hin qabu. Kanaafuu lafarra gototamee itti fakkaatee Oromoon takka takka itti duula takka takka isaaf duula. So wanti ittiin dhugaa lamaanuu beeku. Warri kaan warra jeequmsa beeku, warra akkatti sobuu beeku, fakkeessuu beeku. Isaan kun actors, political actors baay'een isaanii akka kanaati. So amma wanti natti naa kaastee jeequmsi walitti quba qabuu kun kan dhufe jalqabuma dhugaa bade. Fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo gaafa Eertiraa Asmaraarraa galu waa lafa kaawwatee Impaayera Itoophiyaa faana baasee eegalee qaba. Inni sun walii kabajuu dhabuuni adda bilisummaa Oromoo umurii amma kanaa namoonni liidarshiippii isaarra turan amma kanaa kan turani hoyiiti waan jijjiiramu miti. Waan ati walii garru kutteef wanti bakka irraa ka'u hin jiru. Kaayyoon kaayyoodha. Birrii waan laatteef kaayyoon hin jijjiiramu. Birrii sana argachuuf duwwaa miti namni umurii isaa guutuu lubbuu isaa itti kaffalee kan bosona seenu. Birrii sana barbaacha namni manaa bahe hin jiru. Ijoolleen bosona keessa har'a kun sumni Impaayera Itoophiyaa laattu sana fudhachuuf miti. Sanas dhabanii miti. Hojjetanis argachuu danda'u. Garuu kaayyootu jira. Kaayyoon sun maayinni walabummaa biyya ofii bilisummaa saba ofiiti. Isa kana PP'n kan harkaan qabdu. PP'n waan Oromootti himtu yookiin warri mootummaa Itoophiyaa bulchan kan uummata Oromoottis ormatti simani akkitti Itoophiyaan sun isaanitti laatamte itti fufsiisan himu. So kan jeequmsa jeeqaa jiru maqaa waraana bilisummaa Oromoo takkaa maqaa Impaayera Itoophiyaa biratti maqaa gaariin ture. In ta'uyyuu kana boodayyuu Oromoon beeku ta'uyyuu hin danda'u. Maaliif Impaayericha sanatu diina Oromoo ta'eeti qabsaa waan ta'eef. Otoo danda'ame nagaa waliin dubbatamee dubbiin fixatan moo'icha caalu eenyumaafu. Dubbatanii mari'atanii dhugaa keessii laatanii dhugaa ofii fudhatanii walirraa galuun moo'icha caalu. Garuu Impaayerri sana keessatti mariin hin danda'amu. Maaliif yaalame yeroo hedduu yaalame wal sobuu. So maal ta'a egaa? Isa amma eenyutu balleesse? Eenyutti himaa jiru amma beektaa hundumtu? Eenyutu balleesse jeequmsa kanaaf eenyutti gaafataman jedhu uummatichaani bee annansi goomsa annansi ajjeesammoo garuu nansi goomsa nansi ajjeesammoo garuu akkicha yeroo namoonni tokko yeroo lallaban argeera. Waaqayyo si jaallataa. Sitti maqeessiinis ta'u sheekiinis ta'u waaqayyo si jaallataa siin jedha. Garuu yoo akkana balleessite si ajjeesa. Si jaallata garuu si ajjeesa. Akka kanaatti sitti mala agarteen siyaasni. Si jaallata gibira kaffalisiin jedha. Si jaallata akka kanaatti sobanii himuutiin waan furamu. Wanti furmaata ta'uu danda'u uummata sanaaf dhugaa galchuu. Jeequmsi kun eenyutu balleesse jechuutiin furmaata hin argatu. Fakkeenyaaf woboon sarvaayivaal irra sakaa'ani. Woboo meeqa summiin nyaachisne akka galeen nama nagaa ayyanii gala. Hin nyaachisne hin argine. Mee maal amane mootummaa kana nagaa jennaa gallaan mallatteessanii warra walii galaniyyuu ijoollee meeqa summii nyaate ijoollee meeqatu reebame hidhame hin ajjeefame. Mee mootummaan kun dhugaa nama nagaa amanuu otoo ta'ee kanarraan gahamu ture. Isaan hin goomani kanan itti himuu barbaadan siin jedhe akka adda bilisummaa Oromoo galeeni otoo warri ODP sun gamna ta'ani Impaayera Itoophiyaa sana qabatanii Oromiyaa qabadhaa poolisii Oromiyaa faana humna addaa Oromiyaa jedhamu sana faana leenjii barbaadu yaada wal simsiisu leenjisanii Oromiyaa nuu qabaa isin nummoo Itoophiyaa qabna ta'anii ta'e yoona akka kiingi ta'uu barbaada sanatti kiingi ta'anii hafu namni ittiin dubbatu. Inni haasaan Oromummaa mangisti jedhu yemaalii mangisti jedhu kun afaanuun banu qawweeyyuu kaasee lafaan bahu. Oromummaa mangisti dooktar asitti afaanitti si qabadiifama. Oromummaa mangistii qofaayyuu miti dooktar walli bideen Oromiyaa qofa keessatti miti amma ka jiruyyuu keessumaa waggoota sadiis wanti PLF kaaba Itoophiyaatti ta'aa ture sinuu kaastaniitu amma inumaayyuu humnoonni amma akka haaraatti of ijaaranii sababuma Oromoo jibbaniif yookaan Oromootuyyuu aangorra waan jira jedhu sammuu isaanii keessa waan bulchatanii fi ilaalchi isaan kanaan dura abbootiin isaanii yookaan abbootiin siyaasaa isaanii
Kanaan dura uummata sana sobaa akkuma isin kaastan sobaa turan suni har'a abjuu isaanii dhugoomsuu fi bifa isaanii danda'ameen qabsaa'aa jiru. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti inni qaama waboo fi yookaan mootummaa qofatu wal lolaa kan jedhe kanaaf fakkeenyaaf waan nuti dhagahaa jirru sabaa himaa adda addaarraa uummanni sabaan Amaaraa kana warri sabaan Amaaraa ta'ee qabsoo hidhannoo gaggeessaa jiru. Akka baay'ina keenyaaf akka hojjaa keenyaatti safaramee nuun laatamne. Inumaayyuu nuti biyyi keenyi gandi keenyi Oromiyaa keessa bakkoota hedduutu jira jedhanii warreen jiraachuu Oromootti naafanii har'aaf galgalaaf ganama nagaa dhabsiisan jiru. Isaan kun egaa mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo yeroo walitti qabanii kana haa jennuuti. Isaan kanaan immoo maal jenna? Eenyutus adabatti qabsiisa? Eenyutu dhorkuu qabata? Kana dhorkuutti binan deebi'a. Oromummaa mangisteanii kan olola kaase nama biraas fakkaata miti namatti. Nama Oromoo ufiin jee Opiidoo keessa ture. Maqaa Opiidootiin EPRDF keessa ture. Booda immoo gadi bahee afaan Amaaraa haasa'ee kitaaba gurguratee jiraatu. Nama afaan Oromootiin ani Oromoo ajee akka Opiidootti uf kaa'ee nama akkasitu Oromummaa mangistee isaanii afaan dubbii afaan kaa'e. Maaliif kana kaasaseeti? Impaayerri Itoophiyaa gaafa ijaaramtu sobarratti ijaaramtu. Sobarratti yeroo ijaaramtu namoota soba ishee amanan baay'ee uummatteetti. Isaan kanaan ani akka siyaasa Oromoo madaqoon jedha. Oromoo madaqe. Oromoon madaqe kuni impaayera Itoophiyaa tiksuu barbaada. Akka gooftoliin isaa kennanitti jiraachisuu barbaada. Maaliif faayidaa isaa keessa jira? Basically faayidaa isaa keessa jira. Amma quba walitti qabuun dhufee isa jedhu sanaafidha. So jarreen kun yeroo impaayera kana tiksuu barbaadanii waan qabsoo Oromoo fuuldura dhaabatan isa diinni itti himaa ture siin jedhu sana dura dhaabachuu danda'an jedhanii qaban hundumaa itti fayyadamu. Amma immoo nuti aangoo qabatee aniyyuu isaanii dubbatan mootummaa Oromooti ijoollee abbaa gadaati nama karaa mana abbaa gadaa darbee hin beekne beek ijoollee abbaa gadaati jee yeroo lallabu jara amma Oromiyaa keessatti jeequmsa kaastu kana kan hidhachiise woboo dura akka dhaabataniif isaanidha. Uummanni kuni uummanni har'a Oromiyaa keessatti Oromoo jeequ Oromoon immoo akka hin hidhanne han dhorke ijoolluma abbaa gadaa ofiin jeeqan. Isaan sanaas kan hidhachiises ijoolluma abbaa gadaa ofiin jeeqan. Biyya isaaniittis akka isaan hidhatanii warra kan jeeqanis kan godhe ijoolluma abbaa gadaa ofiin jeeqan. Isaanittuu akka galagalanii lolan kan godhe immoo warra ijoollee abbaa gadaa ofiin jettu kana afaan warra jettudha jechuudha. So dubbichi xaxaa impaayera Itoophiyaa sana keessa jira. Warri har'a Oromiyaa keessa gandi kunan keenya safarri kunan keenya yoo kuni hin fooyyeffatan iyyuu baay'ee fooyya'ani ilaalcha isaaniitti. Oromummaa mangisteanii duuluuni ittiin political motivationii nama ittiin kakaafachuu fidhan. Diina uumuu qabda agartee siyaasa keessatti sobdee diina uumtee diina sana akka namni loluuf wanta namni jibbu uumtee isa jibbu sanatti akka duuluuf yeroo qopheessitu siyaasa akkasii hojjetta. Oromummaa mangist dura immoo yeroo TPLF ture immoo Tigree mangist aniiti iyyachaa turan asitti asaayilemii irratti Ameerikaatti isaan godhanii exactly kanumadha. Yeroo TPLF turte Tigree mangist aniiti Tigree nu fixee akkas go'eeniiti asaayilemii gaafachaa turan. Amma yoo kana immoo Oromoon nu fixee akkas nu go'eeni asaayilemii gaafatu. Good example uummanni keenyas akka dhaga'u tokkoon hima. Kuni typical waan ta'e medical doctorii tokkotu Finfinnee irraa Ameerikaa dhufee asaayilemii gaafate. Kuni reality masaa waan uummata keenyaaf agarsiisu akka ta'eef waan ta'eef hin kaasa. Asaayilemii gaafa gaafatu maal jedhe mootummaan Oromoo jedhe Finfinnee keessallee akka jiraannu nu dhorkee nu rakkisee Finfinnee keessatti Oromiyaa keessatti nu rakkisu jennaan asaayilemii ofiisaritti waan gaafatte hiriyaasatti himaat hiriyaan sanatti. Erga Finfinnee keessatti jiraachisuu dadhabanii ati Amaaraan erga ofiin jette ta'e maaf baahir daar hin deemne achi nagaadha mootummaan sun ittisuu danda'a. Maaliif Ameerikaatti joorteetteen? Meedikaal dooktarii nama baay'ee barbaadamu baay'ee biyya kanatti. Baay'ee barbaadu ogeessiin barbaada. Gatii sobeef gatuma sobeef beeku nama sobduu beeku siyaasa biyya sanaa
Oromummaa mangisee akkanitti hima agartee siyaasatti geeffatee nama gaafta doktariitti namni bu'ee beeku yoo jiraate duriyyee yoo ta'e malee mootummaan yeroo baay'ee hin kabaja eessumattuu. Isa kanatu har'a Oromiyaa keessatti jeequmsa kana akka babal'isu kan godhe ijoolluma Oromiyaa maqaa Oromoo dhahattee aangorra jirtu kanatu jara hidhachiise. Jara hidhachiisanii uummata keenya jeeksisuu kan fide warra hidhachiise kanatu akka hidhachiisettis qabbaneessus sirreessus kan danda'u nagaa uummata isaaniis fidanii ofiifillee kabaja isaanii deeffachuu kan danda'an jara kana kan sirreessuu danda'u isaan. Isaan sirreessuu danda'an taanaan qabsoon bilisummaa Oromoo sun suutayyoo haa ta'u malee hin sirreessa. Hin bulallee malee hin sirreessa. Gaaffii keenyatti aanutti haa dabarru Dooktar Fayyaa yaada bal'aa kaastanii waan xiinxala gadi fagoo waan akkasii kuni. Mee amma waggoota ja'a asii wanta ta'aa ture kakkaafne. Seenaa keessatti dhalannee guddannee namni yeroo itti mormarraa citee gubamu maqaa eenyummaa isaatiin namni Oromoo isaa ta'u bakka biratti fakkeenyaaf Chaaginii keessatti wanta ta'e beekna. Lammata Tigreen ta'u ka jedhee akka bofaatti qaxaqqaxamee ajjeefamee argineerra. Oromiyaa keessatti immoo mormarraa kutanii yeroo isaan itti geeraran jira, fayyaa nama gubuutu jira, jumlaan ajjeesutu jira. Namni qawwee qabate hunduu akka barbaadetti akkuma irreessaatti waan barbaade dalagata, waan barbaade godha. Kana gidduutti hawaasni keenya amma garumatti garagaluu dhabee taa'ee jira. Yoo asirraan gorte yoo fakkeenyaaf ani waan jalqaba akka ka'umsaatti isinii kaasuu barbaade. Amma fakkeenyaaf lixa Oromiyaa keessas deema. Asirraan Shawaa Bahaas deema. Shawaa Kaabaa kanas deema. Bakki waraannii fi lolli hin jirre. Dhibdeen kun immoo akkuma isin kaastan dhaabolee siyaasaa warra walitti qaqqabatan kan. Amma nuti akka nama dhuunfaattis akka miidiyaattis nuti saayidii qabannee kanatti balleesse yookiin sanatti muruuf miti. Garuu mootummaan dirqama sadii qaba akka seeraatti. Tokko nageenya biyya isaa eeguuf, daangaa biyyattii eeguuf dirqama qaba. Kanatti amanna. Kan egaa seeratu jira. Lammaffaa jiruuf jireenya hawaasummaa fooyyessuuf tajaajila fayyaa jechuudha. Sadaffaa wabii lammiilee biyyattii kanaaf wabii ta'uu qaba. Yookaan lammiilee biyyattii kanaa qixaan ilaalee bulchuutu irra jira. Daangaa biyya kanaa, daangaa biyyi kun itti ijaaramte kun daangaa biyyattii eeguuf dirqama mutu. Kun egaa seera malee mormis miti. Kanaaf haa ta'u namni nagaan ba'ee nagaan galuu dadhabeera. Amma nuti sanas balleesse kana balleesse isaarrayyuu hin jirru Dooktar. Nuti Oromiyaa keessa waan jirruu fi rakkoo uummatichaa argaa jirra. Kallattis dhugaa dubbachuuf. Isinis biraa akka nafni abdiin qaba. Waanuma keessanii waanuma isin ilaallatudha. Garuu amma namni wayyoo dhumne yoo inni qaamni tokko galgala yoo itti gale qaamni hidhate biraan immoo ganama barii maal hojii dhuftee maal hojii nyaachistee maal hojii qallabdeetu jira. Asirraan mootummaan dubbicha kanaan akkas godhu qaama hidhatee deemudha. Qaamota hidhatanii socho'an bosonaan seeraan ala gurmaanii ka jedhuun. Achirraan immoo qaamni hidhate kun yookaan waraanni maqaa waamee saamicha garaagaraa kan gaggeessu jira. Waraana hunda jechuu hin dandeenyu. Maqaa waamee ajjeechaa hin taane hidhee ilma Oromoo hidhee ka gidirsutu jira. Kun dhugaa lafa jirtu keenya Dooktar. Fakkeenyaaf namni sababuma ilaalcha siyaasaa isaatiin kan dhaqee ibidditti qabamu jira. Ibiddatti qabamee akka isinitti himuun hin ulfaata. Waan argaame hunda isaayyuu argaan jira. Kanaaf rakkoon kun nu gahaa maaloo ka jedhu hayyoonni abbootiin gadaa haadholiin siinqee namni hunduu haataa isaaf danda'ameen dubbachaa ture. Dhiyeenya kana gara ijoo dubbii kottiroon seenuu dhiyeenya kana waan kana falatti goonaa jedhanii dhaabileen siyaasaa karaa seeraan biyya kana keessa socho'anii kora wayii ta'an. Egaa quba qabdu sin jedhee mayyaada. Dhimma kanaa wal qabatee mootummaan takka yerootti adda bilisummaa Oromoottis quba qabutu jira. Waliin akka hojjetan. Adda bilisummaa Oromoo immoo dhaaba karaa siyaasaa karaa nagaan hin qabsaa jedhee biyya kana keessa karaa seeraan biyya Finfinnee keessa jirudha. Ani waraana bilisummaa Oromoo wal qabatee kallattiif alkallattiitiin yoona ilaallatis garuu
ani badiif yookaan badii geessiti jedhee waraanan ajajuu hin qabu jechuudha. Kanaan dura dhimma waraanaa wal qabatee keessa deebi'uu hin barbaadu. So dhaabni kunis karaa seeraan qabsaa akka jirudha kan inni himatu. Garuu as gidduutti uummata keenyatu gaagaame. Kanaaf fala finnedhanii dhaabileen siyaasaa kun mariitti turan dooktar. Marii sana keessatti itti dhiyeenyaan hordofaa turre nuti dooktar waan quba qabnudha. Tokkoffaa mariimti sun namni Oromoo ta'ee marii sana akka diinaatti kabalaaleffatee jira. Lammaffaa marii sanayyuu nagaan haa bu'u, biyyi kun qixaan haa bultu, daangaan Oromiyaa kabajamu, waraanni Oromiyaa keessatti haa dhaabbatu, biyya kana guutuulleedha. Nagaan akka namoota dhiyeenyaan hordofaan ture jedhee. Nagaa fi tasgabbiin biyya kanatti haa bu'u jedhanii ibsa jennoo tokko baafatanii. Kanaan wal qabatee yaadonni gamasiin inni Oromoo ta'es inni diina ta'es ilmayyuu kaastaniitu. Inumaayyuu akkasitti wal gahuu miti maqaan Oromummaa mangistiitiin meeqa nama yakkaati turaniiru kun waan dhagahamedha. Marii sanarratti nagaan haa bu'u jechuun komii qaba. Yaada sana akkamitti ilaaltani? Yoommoo mootummaas ta'e qaama hidhatee bosona jirus ta'e waliin mari'atan cubbuu qaba. Waa'ee marii sanaa irratti waa jettu maal jettu? Baay'ee bal'aadha. Amma akkana ifatti gabaabsuu yaala. Gaggabaabsaa sa'aatiin keessa deemaa. Look, wantichi rakkoon impaayera sana rakkoo salphaa miti. Akka Oromoon jedhutti harreen ganama baddee gargara kurkuriin deebisuudha Oromoon. Ka'umsa bade jettee immoo waan gattu miti. Lolli Oromoo qabsoon Oromoo godhu impaayera Itoophiyaa sirna faanadha. Sirna sana immoo loleera yoo jettu dubbii koo bakka wal lolleerra walitti dallalneera nuti warra walitti dubbatu miti jettee wal ooddee haftu miti. Lolli ati irraa qabdu rakkoon ati irraa qabdu isa waan ta'eef isa faana dubbachuun dirqama. Mootummaa waliinu. Bi'ee dirqama. Maaliif isa lolte ka? Isa faana fudhattu taanaan eenyu faana fudhatta? Jaarsa faana fudhatta? Isa jaarsummaa dhufee faana fudhatta? Abbaa rakkoo waliin qabdu faana fudhachuu qabda. Abbaa rakkoo waliin qabdu sana faana yoo mariitiin fudhatte ta'e marii. Inni baay'ee filatamaa eenyuma birattu. Mariitiin fudhachuu hin dandeessu ta'e immoo humnatti deemta. Humnichis immoo deemte ilaalte hin baasu sana ammas mariimatti deemta. Kun dagatamuu hin qabu. Eessa hedduma fe'ettuu jira. So yoo marii seerri walii si galchisiisu jiraate immoo mana murtii wal geeffatta. Seerri walii si galchisiisu waan walii si hin galchine ta'e gara humnaatti deema. Inni kun akka kanaa ta'eeti jira. Addunyaa makama keessa iyyuu jira. Garuu waa'ee marii nagaa irratti otoo namni fayyaa qabu ta'e biyyi tokko hoogganaa isaa fakkaata baay'ee. Hoogganaa isaa fakkaata. Hoogganni isaa immoo maatii isaa fakkaata. Guddina isaa fakkaata. So namoonni biyya sana hoogganaa jiran yeroo hunda miira keessa taa'aniiti biyya sana hoogganu. Kan isaan hubachuu qabani namoota beekumsa baay'ee qabanis isaan hoggana. Namoota beekumsa baay'ee hin qabnes isaan hoggana. Namoota hubataa ta'anis isaan hoggana. Namoota wallaalaa ta'anis isaan hoggana. Namoota aarii isaanii dabarfachuu hin dandeenyes isaan hoggana. Namoota baay'ee obsa qabanis kan hunda isaan hoggana. Nan hoggana itti erga dura buutee jechaadha. So yeroo waan baricharra teessumarra teessu kanatti yaaduu qabdu. Amala kana hunda bakka buutee akka teessu akka nama dhuunfaatti miti jechaadha. Maal qabda jechaadha? Dirqamoota hedduu qabdaa jechaadha. Waan fe'e sitti darbatamuu danda'amaa, si xinneessuu danda'amaa, si jajuus danda'ama. Hunduma isaa liqimsatteeti nagaatti akka geessu gootaa jechaadha. Haa ta'u malee impaayerri sun amma namoota miiraan socho'aniin bulti. Namoonni miiraan socho'an kun waan dubbatan akeekkataniin dubbatan.
Fakkeenyan kaasa. Prime Ministeriin Impaayera sana amma gaafa aangootti dhufu wanta ani miidiyaa irratti dubbadheera. Ammas nan deebisa. Wanta inni jalqaba haasaa inni godhe sun waan controversial. Fakkeenyaaf Minilikiin uummanni baay'een jibbe Minilikiin maqaa dha'uun dogoggorachee ta'a. Maaliif namoonni baay'een irratti waliin galan jecha waan namni irratti waliin galle hin kaastu. Inni darbe gaama kun waggaan jaayuu darbe. Har'an biyyichi hudhaa keessa jira. Hudha morma qabamtee jirti Impaayeritti. Mormitti qabamte nagaa dhabuutiin. Tokkoffaa Oromiyaan nagaa hin qabu, Amaarri nagaa hin qabu, Tigireen nagaa hin qabu, Kibbi nagaa hin qabu. Finfinnee maduwaatu yoo diingata nagaa qabaate malee Buraayyuu nagaa hin qabu. Sitti nima achumatti. So kana hundaaf furmaata ta'uu kan danda'u marii malee shirri sumni tokko inchii tokko nama hin deemsisu. Kanaan hin kaasuuf hin qabu. Kan karaarraa kaachise loltuu Impaayera sana kan karaarraa kaachise gaafa qarshiin jijjiiramu yaadadhu atis hin beekta namni baay'een hin beeku. Gaafa qarshiin jijjiiramu qarshiin amma kanaa olii namarratti argamnaan fuudhaa jedhe. Fuudhaati mootummaaf galchaa hin jenne. Achitti seerri cabe. Biyyi tokko jige kan jettu ati burcuqoo miti maan inni caccabee lafatti namu. Yookiin muka miti caccabee lafatti jigu. Seeratu jechuu dida. Nama wal dhagahuu dida. Caasaatu waliin dhagahu waliin abboomamu. Jigeera biyyi sun. Kan inni jira fakkaatu miidiyaarra malee lafarra jiru. Kanaaf rakkoon uummatarraa uummanni garatti galagalu waan wallaale. Loltuun otoo seerri jira ta'ee loltuun seera qaba baay'isoo namni beekutti military saayinsii baay'eellee dubbisne amma dubbisetti loltuun nama qawwee hin baannetti qawweellee hin galagalchu waan sidhu itti dhukaasuu miti qawwee ittiin galagalchu nama qawwee hin baannetti afaanuma qawweeyyuu ittiin agarsiisu yeroo magaala keessa darbuyyuu qawwee isaa dhoksee darba. Hin dhoksa uummata. Yuunifoormii isaa duwwaa argita harka qullaa yeroo inni sirbaa deemu argita. Militeerii seera qabudha. Addunyaa baay'ee keessatti argina kana. Haa ta'u malee amma militeeriin biyya sanaa eenyurraa ajaja akka inni fudhatu hin beekamu. Maaliif? Daa'imaan gudeeda, dubartiin gudeeda, hirreeba mana bira dhaabatee guba. Mana ofiisaa eegee nagaa namaa kennuufii qabu bira dhaabatee guba. Nama mana keessatti guba. Kun wanta ta'ee dhagahamees hin beekne. Eessaa dhufa? Hoggansarraa dhufa. Hoggansi amma waa'ee marii nagaa kuni nagaddisiisa. Hiree Oromoo nama tokko yookiin garee tokko miti murteessu. Kanan hundumtuuf quba of qabaachuu qaba. Hiree uummata amma kanaa ga'u adda bilisummaa Oromoo nan murteessa dogoggora. Adda bilisummaa Oromoo hiree Oromoo murteessuu hin danda'u. KFO'n hiree Oromoo murteessuu hin danda'u. WBO'n inni qawwee qabu humna qaba jedhee yaadu hiree Oromoo qobaasaa murteessuu hin danda'u. Maaliif? Hiree Oromoo kan murteessu uummata Oromooti. Hundumti isaanii hiree isaa akka inni murteessuuf gargaarsa godhu. Karaa dhaban. Isallee yoo bakka bu'iinsi barbaade akka isaan tokko isaanii eenyu filatameera. Namni filee hin jiru beeku tokko isaanii ofii isaanii Oromoo keessaa waan bahaniif Oromoo kana fedha isaa beeknaa jedhanii average jedhama. Tilmaamanii jechaadha. Average fudhatanii uummannis isaan amanee itti deeman malee tokkoon isaanii kan Oromoon bakka buuse tokkoyyuu hin jiru. Kanaaf hiree uummata kanaa murteessuu hin danda'a. Otoo bakka bu'aa ta'e danda'u. Bakka bu'aa miti. Kanaaf wanti ati gochuu dandeessu jira. Walirratti olol. Wal gargaarree diina ofirraa kuffisuu hin dandeenye. Walitti olollee dandeenya. Wal gargaarree iyyuu waliin duullee iyyuu hin kaasne ofirraa. Wanti ta'uu qabu tokko. Warri olola biyya alaa kanaa oofan argeera miidiyaa baay'ee irratti. Jalqaba dogoggora namni Oromoon hojjetu
miidiyaa Habashaatiin afaan Amaaraatiin haasa'eennaan Oromoon tokko uummata isaa keessaa baheera. Waa'ee uummata sanaa hojjechaa hin jiru jechaadha. Miidiyaan Habashaa ol si kaase jennaan uummata kee akka ganteettu uf ilaalladhu uf beekadhu. Afaan Amaaraa ammas sardee si gaafannaan akkati kaayoo uummata Oromoo dura dhaabatteettu mirkaneeffatan malee otoo du'an achis hin baasan. Oromoo afaan Oromoo nama dubbatu beekanii beekumsa amma fe'iyyuu qaba. Addunyaa kana iyyuu galagashi. Oromoo dura dhaabbatta jedhanii yoo yaadan duwwaa achitti si fidu. Yoo ati immoo umma Oromoo jabeessitee dubbatte otoo kadhattee otoo kaffaltee iyyuu miidiyaa isaaniitti hin dhiyeessan. Kanaaf Oromoonni miidiyaa Habashaarra naanna'anii sirban kun yookiin odeeffannoo qulqulluu argachuu yookiin qabsoo kana keessa duubatti hafneerra nuyis keessa jirra jedhanii yaadu yoo ta'e iddee dhugaa dhaabachuu gaafatanii qulqulleeffachuu hin danda'amu taanaan immoo obsanii liqimsanii dabarfachuu. Kanaaf ani kaasu qaba. Abaa Wooboo orgaanaayzeeshiniin jedhamu tokko ijaaramee waggaa 3 kana Taanzaaniyaatti Itoophiyaa afaan haasa'aa turan. Kaafaawwan ibsa irratti hin baasne, abaawwan ibsa irratti hin baasne. Wanti isaan deeman sun sirriidhaa sirrii miti hin jenne. Waay yoo nagaan dhufuu danda'a ta'ee irratti waan walii galamuu jiraannaan mariin gara isaaniittis akka dhufu waan beekaniif callisan. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka bu'ee kan taa'ee orgaanaayzeeshiniin jaban akka waraana bilisummaa Oromootti hoggana meeqa jira amma? Kana uummatatti himu. Uummanni immoo beekaa wajjin jiraataa beeke. Garuu walirratti ololuun hin barbaachisu. Namoonni annan arga yerootti warri ibsa baasan iyyuu jiru. Namoota dhuunfaadha isaan kun bakka bu'aa Wooboo iyyuu miti ansi dhufu. Aarii dhuunfaa isaanii immooshinii isaanii to'achuu dadhabuurra warra waan kana hojjetantu jira. Get out of that emotion. Hanan hin jedhu emotionii sana keessaa bahaati duubatti deebi'a laalaati hin dabarre hin barfanne ammayyuu waa'ee nagaa haasa'uun I'm not saying nagaa haasa'e jechuun nam tokko impaayera sanatti harka kennuu miti. Harka kennuu jechaan isa abaa Wooboo keessaa galee akka sanyii harka kennuu jechaa isa akkasiiti. Harka kennee jechaan. Itoophiyaatti harka kenne bakka waan qabu give up godhee Itoophiyaa fudhate jechuudha. Inni sun harka kennuu jedha. Itoophiyaa isuma loltu kana, isuma diina jettu kana hunda ishee hanati gochuu qabdu. Mari'attee furmaata itti laachuun saba keef nagaasaa karaa qabsiisuun wanta guddaadha. Tole Dooktar Dassaaleny yaada bal'aa kaafnee egaa sagantaa keenya egaa yeroon nu dirquuf deemti. Waa'ee waraanaa wal qabate namni nagaa barbaanna nuti chaayinaa maa dhufee nagaa nuun buusin nagaa buusa taanaan warra afaan tokkoof aadaa tokkoon haasee dubbatu miti. Numa dhageenya mootummaa waliin maaliif mari'atamaan yaadonni akkasii beekaa nama jedhamurraa yeroo hin dhagaa jirre kun egaa amma tarii namni ammuma yaadu haasa'uu danda'an jechisiisa. Haa ta'u garuu nagaa barbaanna nuti akka hawaasaatti biyyaattis namni kamu Oromoo qofa miti Amaara keessatti nagaan bu'uu qaba. Saba Tigree keessatti nagaan bu'uu qaba. Yaadni keenyi. Kun egaa yaada keenya yaaduma waliigalaa haa taasifannuuti. Waa'ee namoota kaasteetti amma laal dhugaa namoonni mootummaatti ispoonser godhee walgahii sana gaggeesse fa'aa jedhanii adda bilisummaa Oromoo fi KFO maqaa baasan that is a mistake, grave mistake, dogoggora guddaadha. Maaliif adda bilisummaa Oromoos ta'e KFO'n mootummaan wanta ispoonser godhu kana waggaa dheeraa kana eeganii umurii isaanii kana guutuu ishee kana duwwaa fudhachuufidha umurii isaaniitti fixanii jedhanii yaaduun kun uf xinneessuudha. Wanta xixinnooti wanta lafa bu'u Wooboo isa lubbuu isaan gata yookaan waan xinnoo kanan argadha sila kaaseera kanan argadha miti ilmi namaan kana ilaa warri akka itti yaadda'anii iyyan kuni warri akkas jiru egaa namoota baay'ee isaan kuni dogoggoradha yeroo baay'ees dogoggoraniiru warri kun warra madaqee haala laallatanii socho'u haa ta'u. Ayyaata Dooktar gara goolabuutti deemna sagantaa keenya mee ammoo guutuu
yaad sila waa tuttanii turtanii waggoota ja'as jijjiiramoonni hedduun jiru. Jijjiirama qilleensaa kaasnu gogiinsi jira. Waraanni jira. Gama diinagdeetiin diinagdeen biyya kanaa akka malee ta'aa ture, raafama keessa ture. Ammoo teknooloojiin adda addaa magaalaa haaromsuun kun waa baay'een tureera. Lolli tureera. Lolli amma kaabaa kun qabbanaa'ee ture. Takka dhalli namaa yeroo yerootti kan akka baala muka harca'u ture, yeroo murtaa'eef dhaabbatee ture. Amma immoo silaawuu warri kaabaa kun jecha walitti dadarbachuu kan hooggantoonni kaaba naannoo Tigraay keessaa beekamtii walii kennuu dhabuurraan kan ka'e walitti bu'iinsi isaan gidduutti dhalatee egaa adda cabuu yookaan adda foxxoquutti gahaniiru. Kan Amaara keessatti sochiin humna hidhatee kan Amaara keessa socho'u mootummaa naannichaa fi mootummaa federaalaa waliin guyyaa guyyaan warreebaa jira, wal lolaa jira. Kana gidduutti ilmi namaa harca'aa jira lubbuutiin, qabeenyi barbadaa'aa jira, qabeenyi manca'aa jira. Namni waan oomishate yookaan waan qotate manatti galfachaa hin jiru. Irra darbee immoo walgaarreeffannaan mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraas yeroo ammaa kana ijoo dubbii ta'eera guutummaa guutuutti. Yaada keessumaa 2018 erga dhaabileen siyaasaa biyya kana gara biyyaatti galanii hariiroo wayii mootummaa Itoophiyaa fi mootummaa Eertiraa gidduu ture. Hariiroon sun amma gamanni yookaan haadni ishee qallattee caafiirra jirti. Ilmaayyuu sodaa waraanaa ka'uu malaa kan jedhan xiinxaltoonni siyaasaa hoogganoonni yerootti yaada isaanii kennaa turantu jira. Dhimma hulaa galaanaan wal qabatee naannoo gara Somaaliyaa kanatti wal qabatee hariiroon achi ture ammallee amma garuu fooyya'insi cimaan jira. Amma gama dippiloomaasiin dhugaa dubbachuuf Itoophiyaan karaa dippiloomaasiitiin gama Somaaliyaan dippiloomaasii cimaa argattee waliigalteen araarri akka bu'u ta'ee numaayyuu amma walitti deddeebi'anii wal iyyaafachaa jiru. Haa ta'u guutummaa gaanfa Afrikaa kana keessatti sochiin qaama ho'ifannaa waraanaa tokko ni mul'ata. Dooktar Sudaanii fudhachuu dandeessu. Isa siniin kaasu. So haalli ji'opolitiksii gaanfa Afrikaa kanaa tarii gara kamitti deemuu mala jettu laatsi. Gaaffii dhumaa kooti dooktar. Ayyee kun gaaffii jabaadha. Garuu waan tokko kaasuu barbaadanis. Laalis ji'opolitiksii gaanfa Afrikaa duwwaa miti. Addunyaa kanatu yeroo tokkotti wanti jijjiirame jira. Maybe they are, I don't know, one world order kan jedhu tokko waan jiru wayii natti fakkaata. Kun one world orderiin kun kan ka'e 2019 yeroo COVIDiin dhufe booda addunyaa kanarratti waan hedduutu mul'ate. Yeroo sichaa waa tokko katabeen ture. Baay'eelleen katabu waa garuu man katabe xinnoo nan kakataba. Yeroo sana waan addunyaa irratti ta'uu danda'an jedhee tilmaame tokkotu amma ta'aa jiran isan dubbadha. 2019 Maarchii irratti har'a ammas yeroon isaa Maarchiidha akka tasaa. Gaafa 2019 adda bilisummaa reef galee biyya uummanni inni kaan ho'a keessa jira, inni kaan jeequmsuma keessa jira. Oromiyaan garri takko waraanuma keessa jira. Yeroo sicha taa'ee ilaalee COVIDii sababa COVIDiitiin maaltu ta'ee addunyaan kun inni kaan mana cufee, inni kaan biiroo cufee, naan waan taa'ee ilaale. Addunyaan gara isheenitti deemuu dandeessu yaada tilmaama koo lafa kaa'e. Tilmaama kana lafa kaa'e keessa tokko addunyaan kun qarshii itti fayyadamtu gara dijitaalitti akka deemuun tilmaame yeroo sana. Dijitaal karansii ta'aa birrii baachuu hin hafaa birriin arguufiyyuu maybe akka waa biraa ta'uu danda'a. Qarshii jechaan birrii duwwaa otoo hin ta'in qarshii hard currency warri jedhaman kun arguumaafiyyuu hawwuun keenyan oolu yeroo booda barbaannee dhabuun keenyan oolu maaliif dijitaal nambarii maduwwaa haasa'u. Therefore nambariin sun eessa dhaqaa? Biyyoota warra dadhabduu keessatti IMF fayyadamanii dadhabsiisanii dijitaal iddoo tokko waan to'ataniif birrii biyya sanaa irratti biyya kamiyyuu ta'u hiyyeessota warra ta'an international monetary systemiin hin to'ata. Maddi isaa bakki isaa biyya tokko ta'uu danda'a. Sanaaf biyya barbaadan gara barbaadanitti oofuu danda'u. Jedheen katabee lafa kaa'e tokko. Lammaffaa
yeroo cufame sana argitee ta'ee namni baay'een hojjeteeti bula. Harma daabboo waan ittiin hojjetee jiraatu. Biyyoota keessumaa hiyyeessa Arjentiinaa fa'aa fudhachuu dandeessa. Biraazil, Ameerikaan kun Laatiin Ameerikaa, Afrikaan immoo baay'ee isaanii, Eeshiyaan baay'ee isaanii gaafa hojii dhiisaa koovidiin sin fixee namni akkatti mana taa'u dhabe. Maaliif waan nyaatu hin qabu. Therefore filannoo maal qabaa? Mootummaa isaarratti ta'uun chaansiinsa bal'aadha. Kanaan dura waan tokko jijjiiruun karaa nagaa duwwaa ture yaan jedhamu. Kana booda garuu siviil wooriitti deeme biyyi hundumtuu wal nyaata. Mootummaan fi aangorraa ka'uu danda'u baay'eetu uumama. Inni akka kanaan dura yoo qawwee qabatte biyya tokko keessa chochoote nagaa jeeqxe maashin kun shoror keessaa jedhamtu hin hafaa. Hundatu qawwee qabate anaarkiitu uumama biyyoota hunda addaatti. Kanaaf isa jedhu naatti mul'ate amma inni wanti gaafa Afrikaatti arginu suni I think Sudaanitti wanta ta'aa jiru isaa Yemenitti wanta ta'e argineerra ammayyuu nagaan hin buune Somaaliyaan durayyuu achuma keessa turte Tigraay egaa amma Itoophiyaan suni isheen jedhamtu Impaayerittiin immoo ittuu caala facaate Tigraay hamma taasaa mootummaa ta'ee hin baane biyya ta'ee hin baane garuu wanta ta'e tokko achitti uumame wanta ta'e argane. Amma immoo Amaarri inni Tigraayitti duule suni Amaaraa riijinii faannoo inni amma Tigraayitti duulee Tigraay sana jeeqee balleesse sun amma kan inni itti jiru argina. Somaaliyaan fi Afaar kan isaan itti jiran argina. Oromiyaan immoo 2018 waan keessa jiru ittuu hin bal'ate malee hin xiqqaanne argine. Kibbaa kan all this kun geopolitics Horn of Africa eenyutu geemii keessaa taphataani? Tokko warra biyya abbaa karansii kanaati. Abbaan karansii hin taphata. Maaliif dijitaalitti yeroo deemaa deemu eessa jira humni qabeenyaa isa jedhu bira dhaqa. Warra humna qabeenyaa qabu kanatu sitti laata waan hundaa akkati wal jeeqte ati waan irratti xiyyeeffatta isaan waan hojjetan hojjetu. Ati walitti wacca wal nyaatta wal jibbita wal balaaleffatta wal himatta firri fira himata isaan hojii isaanii hojjetu. Si daawwatu ta'anii gara tokkotti si geessaa jiru. Naa agartaamma biyyoonni xixinnoon baankonni isaanii inni jalqabaa baankonni wal dorgomu baankonni wal nyaataa deemu. Baankii siisteemii wal nyaatee deemeet yookiin baankii tokko yookiin lama tafa. Gaafa isheen tokko yookiin lama haftu ishee immoo inni intarnaashinaal korporeetiin dhufee nyaata. Kan biyyichaa yeroosicha diijitaal karansiin sun miilitarii keen to'ataa. Ikoonoomii keen to'ataa eddee barbaadetti si bobbaasa. Waa'een waraanaa kun amma namni waanuma namoonni hooggansarra jiran kun yaadanii godhan sinitti fakkaata malee miti. Warri isaan gorsan har'a qiixachi akkas godhee jiru. Bormoo dhiisi jiru. Waraanni Eertiraa fi Itoophiyaa idduutti kun ta'us dhiisuus danda'a. Akka ta'u fakkeessanii isaniitti isaan sunis meeshaas guuranii achi guuranii yoo jarjaranii walitti dhukaasanii waraanatti seenu. Idduutti immoo dhiisaa waan jedhu sun immoo abbichi dhiisaayedha. Maaliif yeroo olii gadi sochootu maaltu socho'a? Qabeenyatu socho'a. Qabeenyi sochoosuun liqeeffatta. Eenyurraa liqeeffatta? Isa qaburraa liqeeffatta. Liqaa kaffaluu hin dandeessu siin jeeti booda immoo morma si qabee waan si hojjetu si hojjetaa jecha. So baay'ee boordariin isaa fagoodha. Daangaan isaa fagoodha. Waan nama achi duwwaa mitiidha. Inni amma Oromiyaa keessaa jeequs, inni riijinii keessaa jeequs namni mootummaa sanatti humna qaba akkatti jeeqase miti. Mootummaa sanas immoo isa dunarraa kaasa jees namni eeggachuu danda'a. Hin kaasu inni ofirraa. Garuu wantichi akka achi keessatti wal borcu wal jeequ agarsiisa. Sobee biyya isaattis waan hojjetu qaba. Eddee biraattis waan hojjetu qaba. Gareen kun international corporations jedhamu. Amma qarshii biyyoonni qaban regularly itti fayyadaman irraayyuu gara dijitaalii warra cryptocurrency jedhamanitti jijjiiruuf deemu. One world ordering jedhee yeroo sanaan hin tilmaame kana dhaadha. Dogoggoruu danda'a. Kun ilaalcha kooti. Tilmaama kooti. Wantichi immoo argaa jira. Akeektuu isaa argaa jirtu. Yaa.
Fayyaata Dr. Dassaalee Nagarii barsiisaa yuunivarsiitii biyya Ameerikaati. Akkasumas immoo nama hayyuu hawaasummaa irratti qooda qabu. Akkasumas nama siyaasa kana keessatti hirmaannaa bal'aa qabu. Har'a qophii seenaa keenya irratti argamanii yaada kana fakkaatu waan nu qoodaniif maqaa daawwattoota keenyaan irra deebinee isin galateeffanna Dr. Egaa ulfaadhaa yaadni keessan egaa kun tilmaama keessanii maal ta'uu mala maali bakki rakkoo ka jedhu ejjennoo keessanidha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhimma har'aa irratti mari'achaa turre wal qabate yaadaa fi ejjennoowwan asirratti calaqqisiifaman yaada keessummaa keenyaati malee nuti abbaa murtee taanee murteessinee dhimmicha murtoo sana uummataaf yaada dabarsu akka hin taane asumaan nu hubattu jenneetu yaadna. Egaa sagantaa keenya goolamuuf deemna. Saganticha qopheessuudhaan kan isin biraan gahaa ture baay'ee gammummaa kaameeraan immoo abdaamu ture. Dr. Dassaaleny ammas irra deebi'eetanii yeroo keessan qusattanii ammoo eeyyamamoo taatanii yaada kana fakkaatu nuu kennuu keessaniif maqaa daawwattoota televizyiinii ONN'n hedduu galatoomaa isin jedha. Ayyee isinis iyyafattanii akka yaada koo ibsadhu gochuu keessaniif ulfaadhaa isinitti haa baru. Jabaadhaa walirraa hin bannu fayyaa ta'a. Ayyee.